Akkam jirtu barattoota keenya akkasumas immoo hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii barnoota keenya hordoftan paartii 17ffaa barnoota keenya YouTube'n isiniif kenninu qabannee dhufnee jirra. Barnoota keenya irratti qabannee dhufnee dhibee busaa yookaan malaariyaa kan jedhu irrattidha. Malaariyaa jalqabaa kaanee hanga dhumaatti hamma prevention isaatti waliin yeroo dheeraa fudhannee discuss goona. Kanaaf egaan barnoonni keenya har'aa kun barataa fayyaa kan ta'e hundumaa waan ilaallatuuf barattoonni immoo fayyaa taatan kamiyyuu viidiyoo kana akka daawwattanii isiniin jedha. Qormaata nuti isin shaakalsiisuuf dhufne garuu qormaata barattootni BSc Nursing bara 2016 qoramaniif qormaata tokko immoo kan kanaan dura bara 2013 isaan qoraman qormaata tokko qabannee dhufnee jirra. Kanaaf qormaata 6 isin shaakalsiisna. Qormaatni tokko immoo kan isin viidiyoo kana dhaggeeffattanii dhumarratti deebisaatti nuuf baastan qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwattan dhumarratti gaaffii nuti isin gaafanne salphumatti deebisuu dandeessu. Kanaaf deebisaa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Egaan qabiyyeen viidiyoo kanaa malaariyaa definition isaa, species infectious agent isaa dabalatee life cycle malaariyaa kanaa dabalatee akkamitti qaama namaa keessa seenti, akkamitti immoo eessa maal gooti kan jedhu gadi fageenyaan dabalata clinical manifestation kan complicated if uncomplicated malaariyaa akkasumas immoo laaboraatooriitti barbaachisan garaagarummaa RDTif blade filmii maayikirooskoopiidhaan ilaalamu akka laaboraatoorii busaaf jedhamee ergamu maal fa'aadha maaliif ergama kan jedhu irratti discuss goonee jirra. Kanaaf manaajmentii isaa immoo faarmakoolojii isaa dabalatee sababiin isaa gaaffiin keenya sana duukaa hidhata waan qabuuf faarmakooloojikaal manaajmentii busaa complicated if maalidha, uncomplicated if maalidha, akkasumas plasmodium falciparum uncomplicated ta'eef maalidha, plasmodium falciparum ta'e complicated kan ta'eef maalidha kan kennamu, plasmodium vivaxif maalidha kan kennamu, maalimmoo of eeggachuu qabna, qorichi adverse effect isaa maalidha, side effect isaa maalidha, akkasumas mixed yoo ta'e plasmodium falciparum fi vivaxin yoo wal faana nu mudate maaliin yaalla. Akkasumas immoo xumurratti yoo haadhi sun garaatti baatti ta'e qoricha ajajamu maalidha kan jedhu irratti fuuleffanneedha viidiyoo kana kan qabannee dhufne prevention strategies xumurratti mari'anna. Egaan mata duree har'a irratti qabannee dhufne kun malaariyaa kana kaarikulamiin amma barattoonni amma eegzitii fudhachuuf jechaa jirtan yookaan kan barachaa jirtan meedikaal sarjikaalii jalatti kan hammatamudha. CDC qofaatti barachaa gadi jireef kaarikulamiin meedikaal sarjikaalii jala geeshee gadi jiruuf yeroo ammaa kana immoo barattoonni baay'een inboksiidhaan ree malaariyaa irratti akkan isiniin hojjedhuuf baay'een keessan na gaafachaa waan jirtaniif meedikaal sarjikaalii kan ta'e keessuma CDC keessaa kan fudhatame malaariyaa irratti isiniif hojjechuu dhufeera. Egaan meedikaal sarjikaalii irratti akka hojjennu kan taasifame immoo chaalenjii telegiraamii keenya irratti gadhiisneen barattoonni baay'een harki caalan meedikaal sarjikaalii waan filataniif kanaaf malaariyaa CDC keessaa tokko qabannee dhufnee jirra. Kanaaf yaadaaf qalbiidhaan nu faana turaa isiniin jenna. Yaadannoo qabachuun dagatina. Tolegaan walitti deebinee jira barattoota keenya gara qormaata keenyatti gaafa deebinu qormaata kana kan qorame barattoota BSc Nursing yeroo darbee bara barattoonni qoramanidha. Egaan qormaanni kunis akkasitiin hin argama jedhee yaadne kanaaf gara PowerPoint'tti garagalchuun jira. Kananas bukkeetti gurguraachesse immoo qormaatichi deebii itti baafamee gati jiruuf ergatti irratti discuss goonee boodammoo tutti baasnee gaariidha jedhee yaadeenidha kanan balleesse. Kanaaf gara PowerPoint isaatti gaafa deebinu akkas jedha. A nurse who was assigned as a member of malaria epidemic management team wanted use a permanent measure to remove mosquito breeding site with the participation of villagers in the worada. What is the most appropriate vector control method to be used by the team? A. Indoor residual spray. B. Drainage of stagnant water. Use of window screening. D. Use of insecticide treated bed net. Use of insecticide treated bed net. Jedha. Kunis maalidha kan inni jedhaa jiru gara afaan Oromoo translate goone immoo gara discussion isaatti deebina. Innis kan inni jedhaa jiru garee ittisaaf to'annoo garee busaa jedhamanii warroota ramadaman keessaa
narsii tokkotu maal godhaa epidemic management team wanted to use permanent measure to remove mosquito breeding site. Bakka itti bookeen busaa wal hortuu bakka lammatuma akka busaan deebitee uummata keenya hin qabanne jechuudha. Balleessuudhaaf permanently bakka akka isheen lammatan deebinetti balleessuudhaaf namni kun bakka itti bookeen busaa kun wal hortuu maal gochuu barbaadedha. Remove gochuu barbaade site with participation of villager uummattoota baadiyyaa aanaa sana keessa jiraatanii wajjin ta'uudhaani bakka itti moskitoon wal hortuu barbadeessuu barbaadan. What the most appropriate vector control to be used? Vector control to be used by the team. Gareen kun egaa gareen ittisaa weerara busaa kanaa yoo karaa kamiin yookaan meetodii kamiin yoo fayyadamanidha kan isaan ittiin mosquito breeding site kana permanently remove godhani jedha. Kanaaf gara filannoo keenyaatti tun deebiin gaafa afaan Oromoodhaan dubbisnu deebiin isaan argama gadi ta'eef erga irratti mari'annee booda waa'ee busaa waa'ee malaariyaa gadi fageenyaan erga diskas goonee booda itti deebinee dhufna. Kanaaf gaaffii inni jalqabaa addanni kuni gaaffii isa jalqabaa xumurreedha. Gaaffii lammaffaatti seenaa gaaffii hunduma isaa erga ilaallee booda waa'ee malaariyaa diskas goonaa. Kanaaf ammas yaadaaf qalbiin nu faana ta'aa jira. Yaadannoo qabachaa deemuun dagatinaa. Subscribe gochuun akka hin dagatamne nu faana tura ammas. Olegaan akkasitiin immoo kan qorame akkuma isin ilaalaa jirtan qormaatni kun kallattiimaan moobaayiliidhaan kompiitariirra kan ka'edha. Egaan akkuma kanaan dura isinitti hime qormaatoolee akka kanaa kan kanaan dura bara hardii qophii bara 2011 kaasee hanga ammaatti jiru akka shaakaltaniif telegiraamii keenya irra isiniif keenya jira. Karaa telegiraamii keenya Milkii Health Science Tutorial Center jettanii search gochuudhaan dhaqxanii join gochuudhaan faayil kan jiru keessaatii daataa achirra isiniif keenya bal'inaan kitaaba dabalatee achirraa argachuu dandeessu. Kanaaf gara qormaata keenyaatti deebina ammoo. Egaan kuni qormaata 90ffaadha. Barataan kana kaasee social media irraa kan fudhannedha. Innis akkas jedha. Gara PowerPoint itti gaddareen jira kanasi. Innis akkas jedha. A 68-year-old woman has came to a nurse with a manifestation of chills, rigor, fever, headache, diarrhea, hallucination, abdominal pain, and ache. The nurse suspected that the patient is with malaria. After observing a repeated case, the nurse wanted to design disease prevention strategy that can apply in the community. What is the most likely strategy to prevent the disease in this scenario? A. Treatment of an individual who developed the disease. B. Avoid drinking of contaminated water. C. Isolation of individual who developed the disease as D. Discharging the accumulated water from the area. Egaan kun maal jechuu akka ta'e afaan Oromoodhaan gaafa translate goone ilaallu namni kun nama umurii waggaa 68dha. Narsii itti dhufe namni kun. Egaan kun qormaanni kun kan qormaata kan BSc narsiidha. BSc narsiidha akka tasaa ta'e qormaata nuti discuss goonu akka jirutti jechuun hin danda'ama. Kan BSc narsiidha. Garuu kanuma jallisanii immoo ichi irratti gaafachuu danda'u qormaata prevention strategy dha kan inni gaafate. Kanaaf namni kun maal jedha? Nama umurii waggaa 68dha. Haadhaadha. Isheenis mallattoolee akka qorrisiisaa, hurgufaa, nannahoo isaa, mataa dhukkubbii garaa kaasaa, akka qaajjaasisuu, garaa dhukkubbii, hallucinationii jechuun bakka wanti namatti hin argamne isatti hin argama, wanti namatti hin dhaga'amne isatti hin dhaga'ama. Wanta false perception jechuudha. Wanta sirrii hin taane akka qaajjaasisuu wayii godhaa jira. The nurse suspected that the patient is with malaria. Bakka narsiin yeroo sana dhukkubsataa kana arge kun immoo busaadha jedhe. After observing repeated case bakka erga dhukkubsataa moo wal fakkaataa busaa dhukkubsatu ammaaf amma argee booda the nurse wanted to design disease prevention strategy. Bakka narsiin dhibee kana namoota baay'ee irratti erga argee booda dhibee kana ittisuudhaaf strategy karaalee kan biraa uummata kana keessaatti busaa kana ittisuudhaaf karaa wayii deemuu qaba jedhe.
strategy way community irratti apply gochuu barbaade uummataan wanta kana yoo goone dhibee kana ittisuu dandeenya jedhee uummata kana irratti apply gochuu barbaade. So what is the most likely strategy to prevent the disease? Dhibeen busaa kana ittisuudhaa fi strategy isa kamtu baay'ee gaariidha akka scenario kanaatti. Egaan kanatti deebina. Waa'ee busaa discuss goonee itti deebina. Ammas nu faana turaan siniin jedhaa sababiin isaa asitti yoo hiikne waa'ee malaariyaan sinii galuu qaba. Malaariyaan life cycle ishee complication ishee management isaarree maaliif as bukkeetti prevention kan inni gaafatee isa dhufutti immoo maybe management isaa sin gaafachuu danda'a gati ta'eef hunduma isaa feccine irratti discuss goona. Kanaaf yaadaaf qalbiidhaan nu faana turaan siniin jenna. Turtii gaarii. Tolega ammas deebinee dhufnee jirra. Kun gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaa nuti har'a irratti discuss gochuuf deemaa jirrudha. Kun immoo qormaata kan BSc narsii yeroo darbe bara 2016 Juunii keessa kan qoramanidha. Qormaanni kuni. Kanaaf qormaata kana argachuudhaaf Telegram keenya join godhaa siniin jenna. Channelii Telegram keenyarra subscribe gochuun hin dagatina. Like comment gochuun akka hin dagatamne siniin jenna. Gara scenario kana dubbisuutti haa ceenu. A 30-year-old gravida 2 para 1 pregnant woman came to an adult OPD with a complaint of loss of consciousness of wallalte dhufteti. Garatti baatudha of wallalte generalized convulsion jira. During physical examination gaafa ogeessi fayyaa immoo qaqqabee ilaalu yookaan vital sign nama kanaa ilaalu her temperature was 40 degrees centigrade. Inni qaama ishee baay'ee ol ka'aadha 40dha. Hematocrit ishee percentage 15dha jira. Hyperparasitemia tu jira. Parasitiin qaama ishee keessa baay'eedha. Hematocrit ishee percentage 15dha. Greater than 5% parasitemia load tu jira. The nurse diagnosed malaria already bakka haadhi kun baal qabdi jedhee narsiin yeroo sana ture busaa qabdi jedhe malaria dha jedhe. So what the most likely malaria type which infect the woman? Most likely haadhi kun kan isheen ittiin qabamtee dhufte busaa isa kamidha. The most likely malaria types which infect the woman isa kamidha. A. Plasmodium ovale, B. Plasmodium vivax, C. Plasmodium malariae, D. Plasmodium falciparum jedha. Isa kana keessaati isa kamidha. Itti deebina. Nu faana tura. Gaaffisiniif dubbisuuf qofaadha kan dhufne irratti mari'annee immoo deebinee immoo filannoo keessaati kan deebii ta'uuf filanna. Nu faana turaan siniin jedha. Tolega qormaata afuraffaadha kun immoo qormaanni afuraffaa kunis kanuma beeksisiidha. Beeksisii narsiingii baay'ee as bukkeetti wanta isin ilaalaa jirtan amma ammaatti kan nuti ilaalaa jirru bara 2016 qormaata gosa tokkorraa kan fudhatamedha. Amma ammaatti busaa malaariyaan hamma kana gaafatameera jechuudha. Ammas warrootni Jaanuwaarii qoramuuf jechaa jirtan of hin dagatinaa malaariyaan yeroo darbee pharmacological management tokkotu jira. Preventioninis jira. Ammas immoo isuma sana gara tokkotti jallisee sin gaafachuu danda'a. Malaariyaan hin hafu. Sababiin hin hafneef immoo yeroo ammaa kana kan itti uummanni keenya rakkachaa jiru, uummanni keenya lubbuu isaa dhabaa jiru sababa dhibee kanaa dhagati ta'ee fi akkuma yeroo darbee isinitti hime amma miidiyaa kan dhuunfatee jiru, NGO'n adda addaa kan isaan hojjechaa jiran, mootummaan kan inni irratti hojjechaa jiru dhibee busaa wajjin kan wal qabatu dhagati ta'eef namoota baay'ee miidhee gatee jiruuf kun deebi'ee sin dhufuu danda'a gati ta'ee fi qalbiidhaan dhaggeeffadhaa yaadannoo qabachaa nufaana tura. Egaan kun asitti argamu gatiin dandeenyeef gara PowerPoint itti jijjiireen jira. Innis akkas jedha. A 10-year-old patient was brought to a health center with coma. Umurii waggaa 10dha. Mucaan kuni buufata fayyaa dhufee of wallaalee jira. On laboratory investigation, Plasmodium falciparum was found from blood film result. Blood film result keessaati. Plasmodium falciparum dha kan isaan argani. What is the first line drug that given for this patient? Qoricha jalqabate kennituuf nama kanaaf maalidha? A. Quinidine, B. Artesunate, C. Artemether, D. Quinine dihydrochloride jedha. Qoricha isa kana keessaati isa kamiin kennitaafi? Kun ammas waan asinitti himu kan BSc narsiidha. BSc narsiin qoricha hin gaafatamu irra jettaniif kun deebii cimaadha.
BSc narsii wanta waa'ee qorichaan gaafatamne isinitti fakkaachuu danda'a. Hin gaafatamtu darbitanii hin gaafatamtu geettiteef ammayyuu taanaan hin daggatinaan isin jedhan. Pharmacological management itu beektanii gaariidha bakka hojittis isin fayyada geettiteef. Qormaata irrattis darbee dhufuu danda'a geettiteef waa'een qorichaa nuun ilaallatu nuun narsiingi keeriidha jettanii warri yaaddan of hin daggatinaa kun olaa kun amma dheengadda bara 2016 kan qoramanidha. Ji'a 10ffaatti kan isaan qoramanidha kun geettiteef. Qoricha kana keessaati immoo kamiinidha kanati filattu qoricha umuriin isaa umurii waggaa 10dha. Plasmodium falciparamidha. Namni kun of wallaaleedha kan inni jiru. Of wallaalee jira. Isa kamiin filatta? Maaliif immoo filatta? Ogeessi fayyaa kan inni beekuu qabu maalidha? Gaafa ajajamu maaliif ajajame yookaan immoo rakkoon tokko gaafa dhufu maaliif dhufee rakkoo dhufe sana immoo akkamittiin akka inni dhufne gochuu dandeenya akkamittiin immoo manage gochuu dandeenya kan jedhus beekuun dirqamadha jechuudha. Sababa duukaadha kan isin beekuu qabdan geettitee fi sababa duukaa quubsinee isinitti himna waa'ee kana gadi fageenyaan isinitti himna isa booda deebitanii isintu filatatu nuti isinitti himin jechuudha. Kanaaf yaadaa fi qalbiidhaan nu faana turaa yaadannoo qabachuun dagatiina isiniin jenna nu faana turaa. Tolegaan qormaata shanaffaadha kun immoo qormaata shanaffaadha. Qormaata shanaffaadha akkasiin isin gaafachuu danda'u geettitee of hin dagatiina. Innis maal jedhaa a 22-year-old male patient came to the hospital with a complaint of chills, rigor, fever, headache and hallucination. He was treated 2 weeks ago for Plasmodium falciparum malaria and he has returned with a history of fever after treatment. The physician wanted to send him for lab investigation. Which of the following malarial diagnosis is recommended? A. RDT, B. Blood film, C. CBC, D. Clinical presentation. Dhukkubsataan kun kanaan dura yaalameera. Torbee lama dura yaalame. Umuriin isaa waggaa 22dha. Dhiiradha. Ammas na qorrisiisan na caccabsa jedha. Nan qaajjaasiisaanii nama kana. Torbee lama dura immoo Plasmodium falciparamidha jedhanii yaalaniiruuni. Garuu ammas deebi'ee histirii wal fakkaatuun deebi'ee dhufee erga yaalame. Doktariin immoo laaboraatoorii erguu barbaade. Kanaaf laaboraatoorii isa kamiin erguu qaba? A. RDT Rapid Diagnostic Test, B. Blood film Microscopic, C. Complete Blood Count CBC, D. Clinical Presentation. Isa kamiin erguu qaba laaboraatooriitti? Kun BSc narsii baay'ee fayyada. HO baay'ee fayyada. Warroota medical laboratory technicians baay'ee fayyada geettitee fi gaaffiin shanaffaa kun hunda keessan ilaallatti geettiteef qalbiidhaan nu faana turaan isiniin jedha. Gaaffiin shanaffaa kun baay'ee murteessituudha wanta taatee fi eegaan waa'ee kanaa immoo diskas goonee gaafa deebinu baay'ee isinitti salphata geettiteef ammaaf garuu deebii hin ta'a kan jettan keessaa filachuu dandeessu. Isa booda gaafa booddee irratti mari'annu immoo deebitanii filattu garaagarummaa qabamuu hin qabu of madaaluu dandeessu. Kanaaf gaaffii itti aanutti ceenaa ammas nu faana turaan isiniin jedha. Tolegaan kunis immoo gaaffii ja'affaadha. Gaaffii ja'affaa akkasiinis gaafatamuu dandeessu geettitee ishee kanas beekaa. Seenaariyoo kunis bakka ta'e fudhadheenidha. Mee qalbiidhaan haa ilaallu. Innis maalidha kan inni jechaa jiru? A 28-year-old first trimester pregnant woman came to a health center with a complaint of rigor, severe headache and a fever. Her laboratory investigation indicate a positive result of Plasmodium falciparum. The physician stated that this is uncomplicated malaria. Based on this scenario, what is the first-line pharmacological management of this first trimester pregnant woman? Qoricha haadha garaatti baattu kanaaf ati ajajju isa kamidha? Baay'ee murteessaa wanta isin beekuu qabdan. Sababiin isaa warroonni hojii irra jirtan irree viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Sababiin isaa dogoggorra qoricha haadha garaatti baattuuf ajajamuun ulfa sana garaatti ajjeessuu danda'a geettiteef ulfa sanarraa baasuu danda'a. Rakkoo hamaa haadharraan ga'uu danda'a geettitee fi isa kamtu haadha garaatti baattuuf ta'a qoricha busaa keessaa kan jedhudha kan inni gaafachuu barbaade. Garuu marsaadha waan kiliir godhee isin hin gaafatu geettiteef
Haadhi kun umuriin ishee waggaa 28dha. First trimester pregnantiidha garaatti baatti. Reefuudha kan isheen ulfooftee buufata fayyaa dhuftee maal jettee himattee na qorrisiisaa mataa dhukkubbii hamaan qabaa natti bulluqsaa jettee laaboraatoorii gaafa ergamu immoo pilaasmoodiin faalsifaaramiitu argame garuu ofii ishee of dandeesseedha kan isheen dhuftee sanumarraa ka'uudhaan dooktariin maal jedhee kun immoo uncomplicated malaariyaadha jedhee uncomplicated malaariyaadha erga jedheetii as bukkeetti maalidha kan inni gaafachaa jiru qorichi jalqabaa haadha kanaaf ajajamu isa kamidha? A. Artemether lumefantrine, B. Chloroquine phosphate, C. Artesunate, D. Quinine jedha. Egaan isa kam akka ta'e egaa mariin gaafa deebinu gaaffiin kun baay'ee isinitti salphata. Kanaaf akkuma dura isiniin jedhe as keessaa deebiin isa kamidha jettanii yaaddu deebii mataa keessanii filadhaati. Sana booda deebinee immoo irratti diskas goona. Yeroo diskas goonu immoo ammas deebitanii filattu. Sana booda of madaaltu hubachaan jiramoo hubachaan jiru jettanii of madaaltu. Kanaaf deebii keessan barreeffadhaati. Sana booda deebi'aatu madaalaa isiniin jenna. Yaadaaf qalbiidhaan nu faana ta'aa yaadannoo qabachuun hin dagatamin. Subscribe gochuus hin dagatamin jedha. Nu faana tura. Tole gaan walitti deebinee jirra amma barattoota keenya. Amma immoo mee malaariyaan maal akka isheen taate yookaan busaan maal akka isheen taate akkamitti akka isheen dabartu definition ishee irraa kaanee species irraa kaanee epidemiology isaa ilaallee akkasumas baattoon eenyudha mode of transmission isaarree ilaalle jechuudha. Kanaaf mee malaariyaan maal akka isheen taate ilaallu akkuma isin picture irraa ilaalaa jirtanii. Malaariyaa kan daddabarsitu femaleidha dhaltuu isheedha. Female Anopheles mosquitoodha. Kunis naturally akkuma isin ilaalaa jirtan akkaataa itti xuuxuuf mijatu naturally kan kennameefidha. Dabalataan immoo eeggi ishee maachurdu godhachuudhaaf dhiiga namaa kanaafidha kan isheen xuuxxu. Egaan female Anopheles mosquito kanadha kan daddabarsitu. Mee definition isaatti adeebinu malaariyaan maal jechuu akka ta'e. Malaariyaa gaafa jennu isa acute infectionidha. Dhukkubni tokko dafee mallattoo kan agarsiisu yoo yaalame dafee fayyuu kan danda'u jechuudha. Duration isaa guyyaa gabaabaa gidduutti mallattoo kan agarsiisu jechuudha gaafa Oromootti gaafa translate goonu. Innis malaariyaan protozoaadha. Genus Plasmodium kan jedhamuun kan daddarbudha. Infectious agent isaa yoo ilaalle speciesota 5tu jiru. Akka addunyaatti sanyii 5 qabdi. Infectious agent malaariyaa kana busaan sanyii 5dha kan isheen qabdu. Ni jalqabaa Plasmodium falciparum jedhama yookaan immoo bica obaasa jedhamudha. Plasmodium vivax jedhaman lammaffaa irratti argamu. Inni immoo isa dhokotee qaama keessatti hafee suuta jedhee wal horuudhaan turtii yeroo dheeraa booda mallattoo agarsiisudha. Inni sadaffaa irratti argamu Plasmodium ovaleedha. Inni biyya keenya keessatti argamu. Plasmodium malariae kan jedhamus biyya keenya keessatti argamu. Akkasumas irree species isa dhuma irratti argamu kun immoo inni maal jedhama? Plasmodium knowlesi jedhama. Biyya keenya keessatti baay'ee komanii kan ta'e isa gurraachaan barreeffame kana lamaanidha jechuudha. Biyya keenya keessatti baay'ee beekamaan Plasmodium falciparum fi Plasmodium vivax isa jedhamu kanadha. Isaan keessaa yoo akkuma isin gajjallaatti ilaalaa jirtan kana Plasmodium falciparum causes virtually all the severe form of malaria. Kun egaa malaariyaa jiran keessaati baay'ee severe kan ta'e nama ajjeesuudhaan baay'ee kan beekamu dafee complicated ta'uudhaan kan beekamu eenyudha jechuudha Plasmodium falciparumidha jechuudha. Namoota baay'ee ajjeesuudhaan kan beekamudha Plasmodium kun. Species kun jechuudha. Kanaaf species kun baay'inaan biyya keenya keessatti lubbuu namoota baay'ee kan dabarsaa jirudha. Malaria is one of the leading cause of morbidity and mortality. Jechuun namoota baay'ee dhukkubsachiisee ciibsuu danda'a yookaan immoo namoota baay'ee irree ajjeesuu danda'a. Epidemiology isaa gaafa ilaallu epidemiology malaria kuni affects 40% of world population. Kan inni agarsiisu qorannooni. Under 5 children, pregnant women and the traveler to endemic area are risky group. Namoonni baay'een dhibee kanaaf saaxilamanii rakkoon hamaan irra gahaa jedhamu. Namoota bakka busaan kun itti baay'atu deeman akkasumas immoo daa'imman waggaa 5 gadii akkasumas haadholiin garaatti baatan dhibee busaa kanaadhaaf yoo saaxilaman salphaamatti rakkoon hamaan isaan irra gahuu danda'a.
Kanaaf of eeggannoon jara kana lamaaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haadholiin garaatti baatan even yaaluuf irra xiqqoo gatii rakkisuuf haadholiin garaatti baatan utuu bakka busaan hin baay'ata jedhamu sun deeman ta'eeti baay'ee gaariidha. Gara gadii kanatti gaafa dhufnee ilaallu maal jedhaa Plasmodium falciparum 60% and the Vivax 40% are common etiology in Ethiopia jedha. Akkuma sila haasofnedha. Inni kun baay'ee biyya keenya keessatti kan beekamu Plasmodium falciparumidha. Itti aanee lammaffaarratti kan argamu Plasmodium Vivax kan jedhamudha. Nama ajjeesuudhaan immoo namoota baay'ee galaafachuudhaan kan beekamu Plasmodium falciparum kan jedhamudha jechuudha. Isa kanadha baay'ee koomanii kan ta'e complicated malaria fiduudhaan kan beekamu jechuudha. Egaan reservoir yookaan immoo dhibee kana kan baatu eenyudha? Dhibee kana kan baatu namadha. Maybe mosquitoon isin baatti reservoir mosquitoodhas namadhas. Kana mode of transmission isaa yoo ilaalle akkamittiinidha kan isheen daddabartu? Life cycle isaa ni ilaalla. Mode of transmission isaa yoo ilaalle by the bite of uninfected female Anopheles mosquito. Kana jechuun bookee busaa dhukkubsattuun yoo nama fayyaa dhaqxee hiddite yookaan immoo dhiiga nama fayyaa sanarraa xuuxuuf gaafa jettu sporozoid kan jedhamu hidda dhiigaa isaatti gadhiisti. Kanaaf isheen dhukkubsattee ishee keessatti wal horee gametosaayitiin ni ture gara salivary gland isheetti sporozoiditti jijjiiramuudhaan gaafa isheen dhiiga nama keessaa xuuxuuf jettu sporozoitiin sun blood stream gala sana booda gara liverii deemuudhaan waan hojjetu wayii qaba. Life cycle isaa irratti ni ilaalla. Kanaaf haala kanaan kan daddarbudha jechuudha mode of transmission isaa. Inni kan biraan immoo blood transfusionidhaan cycle kan biraa keessatu jiru. Fakkeenyaaf blood stream keessatti erga replicate godhee booda gaafa nama tokkorraa dhiiga fuudhanii isa tokkoof kennan life cycle numti erythrocytic stage irratu jiru. Amma fakkeenyaaf dhiiga yoo fudhatee achi dhaqees intinima replication isaa raawwachuu danda'a gati jedhamuuf organ transplantation yoo jiraate maybe haadharraa daa'ima garaa keessa jirtuttirree karaa transplacentaa darbuu danda'a. Kanaaf direct vertical isa jedhamu jechuudha. Haadharraa daa'imatti hin darba jechuudha busaan utuu daa'imni gadameessa keessa jirtu. Kanaaf haadholii baay'eerree rakkoo rangaa daa'ima garaa keessa jirturree even ajjeesuu hin danda'a jechuudha. Life cycle isaatti ceenaa akkamitti akka inni qaama namaa keessa seenu sana booda akkamitti akka inni wal horu wal horee immoo maqaan isaa maal jedhama kan jedhu salphaamatti manaajimentiif irree baay'ee gatii nu fayyaduuf farmakooloojikaal irra gaafa manaaj goonu baay'ee wanta nu fayyaduuf mee gara life cycle isaatti ceenu nu faana tura. Yaadannoo qabachuu hin dagatinaa. Subscribe gochuun akka hin daganne nu faana tura. Tole kan ammas walitti deebinee jirra. Amma immoo kan nuti ilaallu life cycle of malaariyaadha. Akkamitti qaama namaa keessa galtee eessatti wal hortii maal akkamitti miiti kan jedhu salphaamatti akkasii galuuf waliin ilaallu. Kanaaf yaadannoo qabachaa nu faana tura. Mee ilaallu amma pictureedhaan kana fakkaata. Kana jechuun fakkeenya busaa dhagaa kuni jalqaba maal ta'e nama ta'etu asii dhukkubsate. Namni kun dhukkubsataadha. Nama isa kanarraati dhiiga fudhachuu dhiiga xuuxuudhattee hanqaaquu ishee maachordi godhachuuf jettee dhiiga nama kanarraa xuuxxi. Gaafa dhiiga nama kanarraa xuuxxu dhiiga isaa keessatti maaltu ture gametosaayiit kan jedhamutu ture. Dhiiga duukaa qaama ishee keessa galaa. Sana booda ishee keessatti wal horee zaayigootiin erga raawwatee booda sporozoitiitti jijjiirame. Sporozoitiin kun immoo gara saliivarii gilaandii isheetti dhaqa. Amma immoo nama fayyaa dhiiga xuuxuudhaatti jechuudha. Akka tasaa nama fayyaa wayii argatti asitti dhukkubsataadha kan isheen xuuxxe gametosaayitii fudhatte ishee keessatti wal horee sana booda sporozoitii ta'ee amma immoo nama fayyaa irraati ammas akkuma dura hanqaaquu ishee maachordi godhachuuf jettee turtii booda guyyaa murtaa'ee booda dhiiga xuuxuun gaafa ishee barbaachisu gaafa xuuxuuf deemtu nama fayyaa argatti. Namni kun egaa nama fayyaa ture. Nama fayyaa kanatti waan gadhiistu qabdi. Innis maal jedhama? Sporozoitii jedhama. Sporozoitiin kun immoo gara liiveriidha kan inni dhaqu. Inni ilaalla piikcharii tokko kanatti aanee jira. Gara tiruu dhaqa. Gara tiruurraan immoo ammas hin baay'ata gadi ba'a. Red blood cell irraati ammas hemoglobinii fudhachuu jalqaba. Hemoglobinii gaafa irraa nyaattu red blood celliin dhukkubsata. Haala kanaanidha kan replicate kan inni godhu. Kanaaf mee piikchariidhaan haa ilaallu. Inni kunis salphisee madha kan inni kaa'u.
As bukkeetti isheen kun gareen isheen gara kana achi jirtu kan isheen agarsiistu busaa keessatti wanta raawwatudha. Inni gara kanaan jiru immoo nama keessatti kan raawwatudha jechuudha. Kanaaf mee ishee keessatti maaltu raawwata? Fakkeenyaaf amma dhiiga nama fayyaadha seetee gaafa xuuxurattu dhiiga duukaa kan ishee keessa seenu maaltu jira jechuudha. Gaametosaayitiitu jira jechuudha. Gaametosaayitiin kun immoo qaama ishee keessa gatii ishee keessa erga galee booda akkuma isin piikcharii irraa ilaaltan kana gatii ishee keessa erga seenee booda zaayikootiin raawwata meelii fi malii duukaa gatii fudhattuu fi isa booda oosistiitti gaddarama. Oosistiin kun immoo raapchar ta'ee gara saliivarii gilaandii isheetti maqaasaa maalitti jijjiiramee deema jechuudha. Sporozoit isa jedhamu ta'a jechuudha. Gara saliivarii gilaandii ishee erga deemee booda sporozoitii ta'a. Saliivarii gilaandii ishee irraati immoo gaafa isheen dhiiga namaa xuuxurattu sporozoitiin kun afaan ishee keessaa ba'ee hidda dhiigaa seena jechuudha. Hidda dhiigaa gaafa seenu kallattiimaan fiigaa kan inni dhaqu eessa keessadha jechuudha. Tiruu keessadha. Tiruu keessa erga dhaqee booda wanta inni ta'u achi keessatti replikeet ta'a. Tiruu keessaa immoo hepaatosaayit kan jedhamu keessatti hepaatosaayit jechuun seelii liivarii keessatti hojii cimaa hojjetu jechuudha. Hojii cimaa faanshinii liivarii jennee nuti haasuuf maajoritii isaa jechuun hin danda'ama kan hojjetu hepaatosaayitiidha. Kanaaf hepaatosaayitii keessatti baay'ee replikeet godha sporozoitiin kuni. Sana booda gareen tokko shiizoontiitti gaddarama yoommoo vaayivaaksii hidhatee haayiponozoitii ta'a. Piikchariin kun garuu agarsiisaa jiru sana jechuudha. Kan isin beekuu qabdanii gareen tokko shiizoonta ta'a. Shiizoontiin sun immoo raapchar ta'ee meerozoitii ta'a. Gareen tokko immoo sporozoitii marraati haayiponozoitii ta'a. Haayiponozoitii jechuun yoo rakkoon ispiisheesiin malaariyaa sanaa vaayivaaksii hidhatee haayiponozoitii ta'a. Haayiponozoitii ta'ee doormaanta ta'ee tiruma keessa ta'a jechuudha. Tiruu keessa taa'ee haala eeggatee replikeet godha. Ji'a baay'ee waggaa baay'ee eegee jechuudha. Sana booda deebi'ee shiizoontii ta'ee shiizoontiin raapchar ta'ee meerozoitiitti meerozoitii isin ilaalaa jirtan kanatti jijjiirama jechuudha. Meerozoitii kanatti jijjiirama jechuudha. Sana booda meerozoitiin kun immoo gara sarkuleeshiniitti deema akkuma piikcharii irraa ilaaltanii piikchariin CDC'n kaa'ee tokko jira isinitti agarsiisa. Kun garuu salphaamatti gatii namaa galuu danda'uuf piikcharii ishee kana fayyadamee kana booda hidda dhiigaa seenaa. Hidda dhiigaa erga seenee booda maal godha jechuudha. Red blood cell irraati maal fudhachuu jalqaba? Hemoglobinii fudhachuu jalqaba. Red blood cell nyaatti miti gaala. Wanta isin beekuu qabdan asitti malaariyaan red blood cell nyaatti jedhameedha kan inni beekamu. Red blood cell nyaatti otoo hin taane red blood cell irraati hemoglobinii nyaatti. Hemoglobinii nyaatti taanaan red blood cell sun immoo dhukkubsate jechuudha. Red blood cell keessatti baay'ee itti nam'anii red blood cell irraa hemoglobinii nyaatu achuma keessatti maachuu hunda ta'u. Kanaaf red blood cell maal ta'a jechuudha. Baay'ee infected ta'a. Dhukkubsataa jechuudha. Gaafa dhukkubsatu red blood cell kun inni dhukkubsataa. Sana booda gaa meerozoitiin kun egaa ammas immoo trofozoitii ta'a. Trofozoitiin kun immoo shiizoontii ta'a. Gareen tokko immoo maalitti gaddarama? Gaametosaayitii ta'a. Gaametosaayitiin kun immoo fiimaliif meelii qaba. Inni kaan immoo raapchar ta'uudhaan meerozoitii ta'a. Meerozoitiitti gaddarama. Meerozoitiin immoo red blood cell irraati hemoglobinii fudhata. Isa booda the same cycle asuma gidduu deddeebi'aa oolu jechuudha. Red blood cell irraa hemoglobinii nyaatu. Red blood cell trofozoitii meerozoitii jecha achumatti raapchar ta'a. Shiizoontii ta'a. Red blood cell irraati hemoglobinii nyaachaa deema jechuudha. Gareen tokko immoo gara kamitti gaddarama jechuudha? Gaametosaayitii meelii fi meelitti gaddarama jechuudha. Ammas gaametosaayitii meelii fi meelitti gaafa jijjiiramu female anopheles mosquitoon fayyaa taate jechuun isheen hin dhukkubsanne dhiiga namaa xuuxuu dhufti jechuudha. Ammas sangaa ishee maachuu godhachuudhaaf jettee gaafa dhiiga namarraa xuuxuu dhuftu eenyuun argatti jechuudha? Gaametosaayitii isa jedhamu kan argatti jechuudha. Femaleef meelii jechuudha. Yeroo kana dhiiga namaa xuuxxee gaafa isheen deebi'uuf jettu dhiiga sana duukaa ishee keessa kan seenu gaametosaayitiidha jechuudha. Gaametoosaayitii kana fudhattee taanaan isheenis hin dhukkubsatti jechuudha. Achi ishee keessatti laayif saayikiliin kun hin raawwata gatii ishee keessatti jechuudha. Sana booda oosistiitti gaddarama. Oosistiin immoo sporozoitiitti gaddarama. Gara saliivarii gilaandii isheetti deema. The same cycle akkuma kanaatti kanuma repeat gochaa oolu jechuudha. Kanuma nama gidduu deddeebisaa oolte jechuudha. Haala kanaanidha kan inni deemu jechuudha. Salphaamatti immoo as bukkeetti isinii kaa'ee jira. Piikchara irra inni kun salphaamatti isinii kaa'ee jira. Namni kun hin hiddame
bookeen buusaa dhuftee hiddite hidda dhiigaa isaatti maal gadhiiste sporozoitii gadhiiste. Sporozoitiin kun fiigaa hidda dhiigaadhaan baatamee eessa dhaqee tiruu dhaqee tiruu keessaa immoo isheen adii kun maalidha hepatosaayitii ishee jedhamtudha. Hepatosaayitii keessatti immoo maaltu raawwate jedhas bukkeetti maal jedha hepatocyte infected by sporozoite. Sporozoitii sana kan hidda dhiigaatti gadhiise immoo jira female anopheles mosquito. Isa booda sporozoitiin kun immoo matured ta'ee eenyutti gaddarama jedha shiizontiitti ta'a. Shiizontiin kun immoo raapchar ta'ee eenyutti jijjiirama meerozoitiitti gaddarama jechuudha. Haala kanaadhaan yoo falsifaaramiidha ta'e meerozoitii irraatii red blood cell infect godha. Inni immoo trofozoitiitti gaddarama. Trofozoitiin ammas matured into shiizontiitti gaddarama. Shiizontiin raapchar godha. Raapchar godhee ammas gara meerozoitiitti gaddarama. Isumatu achi gidduu deddeebi'a oola jechuudha. Sadiidhaan kun afuraffaan immoo meerozoitii gadhiisa. Meerozoitiin hin gadhiifame taanaan immoo red blood cell erythrocyteedha. Red blood cell jechuusaadha. Isa maal godhu jechuudha infect godhu jechuudha. Shanaffaa irratti immoo gametocyte or mature gametocyte mature in infected kan ta'e red blood cell keessatti gametocyte maal ta'u jechuudha achi keessatti bishaatu jechuudha. Bishaatanii blood stream keessatti maal ta'u jedha released ta'uun blooditti. Isa booda female anopheles mosquito immoo maal fudhachuu dhufti jedhas bukkee irratti isheen dhukkubsattuu hin taane fayyaan ishee ammas maal gochuu dhufti dhiiga nama kanarraa xuuxuu dhufti. Lamatu hidda jechuudha. Isheen jalqaba hiddite dhukkubsattu. Isheen lammaffaa dhiigarraa xuuxuu dhufte kun immoo fayyaa isheedha. Isheen lammaffaa gaafa dhiigarraa xuuxuu dhuftu maal fudhattee deebiti jechuudha gametocyte isa jedhamu fudhattee deebiti jechuudha. Microgametocyte micro jechuun baay'ee xixiqqoo kan ta'e gametocyte fi maleef meelii fudhattee deebiti. Meeliin micro speaker picture irraa akkuma ilaalaa jirtan maal jedha mosquito ingest gametocyte male microgametocyte and female macrogametocyte from blood of infected host. Kana jechuun dhiirri isaa baay'ee xiqqoo kan ijaan hin argamnee fi femaliin ishee immoo kan xiqqoo ijaan argamuu dandeessu microgamete guddaa kan ta'e jechuudha. Isa of fudhatti. Isa fudhatte taanaan immoo maal jedha the stage of life cycle in mosquito maal ta'a akkuma sila haasofne gaametoon kuni gaametocytiin kuni gara oosistiitti gaddarama gatii ishee keessattis oosistiin kun immoo sporozoitii jecha haala kanaadhaan sarkuleet godhaa jechuudha. Gara clinical manifestation isaatti deemna. Nufaana tura yaadannoo qabachuun dagatiin asiniin jenna. Subscribe, like, comment godhaa. Nufaana tura. Hidda dhiigaa keessa kan deemu red blood celliitu jira gaamma ilaalaa jirtu. Red blood cellii kana keessa immoo maaltu jira? Hemoglobiniitu jira. Hemoglobinii kanarra immoo maaltu jira? Heemii jira, ayiraniitu jira. Isaan immoo oksijiinii maal godhu jechuudha? Bind godha. Sana booda namni kun egaa hemoglobinii irraa nyaatte taanaan isheen meerozoitiin kun hidda dhiigaa keessaatii red blood cellii keessaa hemoglobinii nyaatte taanaan hammi oksijiinii nama sana keessatti argamu maal ta'e jechuudha? Gadi bu'ee jechuudha. Gadi bu'ee taanaan immoo nama sana irratti mallattoo arginu qabna. Booddee gara mallattootti gaafa deemnu jechuudha. Kanaaf haala life cycle isaanii haala kanaanidha kan isaan deemanii hidda dhiigaa keessaatii hemoglobinii nyaachaa blood glucose jechuun glucose hidda dhiigaa keessatti argamu nyaachaa kan jiraattudha jechuudha. Meerozoitii. Toleegaan amma immoo kan ilaallu clinical feature kan busaadha yookaan sign and symptoms isaadha kan ilaallu. Qaama keessa seentee wal hortee red blood cell irraa hemoglobinii nyaattee red blood celliin hin dhukkubsate sana booda mallattoo akkamii agarra laata dhukkubsata irratti kan jedhu waliin ilaalla. Ogeessi fayyaa viidiyoo kana yoo ilaalaa jiraatanis akkasumas barattoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan malaariyaa yaaluun baay'ee salphaadha. Garuu wanti isin beekuu qabdan maalidha? Malaariyaa keessaati isa kamidha? Plasmodium vivax jedhamoo Vivax jedhamoo Plasmodium falciparamidha adda baasuu qabdu. Dabalatammoo maalidha kan isin beekuu qabdani? Plasmodium falciparamidha yoo ta'e immoo complicated jedhamoo uncomplicated adda baasuu qabdu. Kan biraan Plasmodium vivax falciparamiin dabalata mixed kan jedhu immoo beekuun dirqamadha. Mixed jechuun namni tokko Plasmodium falciparamii Plasmodium vivax takkaatti saaxilamuu hin danda'a gati ta'eef. Kanaaf kanneen kana beekuun dirqamadha jechuudha. Complicated dha, uncomplicated dha. Plasmodium vivax dha, falciparamidha yoo moo mixed dha. Dabalatammoo dhukkubsataan kuni umuriin isaa hammamidha?
dubartiidha taatee garaatti baatti hin hoosistii kan jedhu beekuun dirqamadha. Kanaan dura dhukkubsatee beekaa namni kun kan jedhu yoo beekne salphaamatti dhukkubsataa keenya yaallee akka irraa fayyisuu hin danda'amutti ibn laaboraatoorii erguuf illee kan nu fayyadu dhiyootti dhukkubsatee mana yaalaa deemee busaadhaaf yaalamee beekaa kan jedhu seenaa dhukkubsataa gaafachuun dirqamadha jechuudha. Mee clinical manifestation isaatti harceenu bakka lamatti qoonnee ilaallaa. Innis inni jalqabaa maalidha? Uncomplicated ilaalla jechuudha. Uncomplicated jechuun already dhukkubsataan dhufee yaalamaa jiru ambulaatooriidha jechuudha. Of dandeemadha kan inni dhufee yaalamaa jiru. Beekteef mallattoo akka dhukkubsataa sanarratti yoo agarre uncomplicated malaariyaadha jenna. Inni jalqabaa naannoo gubaa, qorrisiisaa, urgufaa, dafqisiisaa wantoota akka kanaa yoo jiraatan wataa dhukkubbii. By the way, as bukkeetti dhukkuba kamirratti mee jiraachuu danda'a mallattoo nama nuti haasa'u. Garuu fiivariin baay'ee ol ka'aa dhukkubsataa malaariyaa irratti beekteef dhukkubsataan kun egaa of dandeema mana yaalaa dhufuu danda'a jechuudha uncomplicated malaariyaa irratti. Uncomplicated malaariyaan kun immoo maybe sababa plasmodium falciparum ta'uu danda'a, sababa plasmodium vivax ta'uu danda'a jechuudha. Lamaan isaa keessaa tokko ta'uu danda'a, lamaan isaadhaanis dhufuu danda'a jechuudha. Garuu dhukkubsataan dafee mallattoo kana ofirratti argee mana yaalaa gaafa dhufu mallattoo irratti agarru jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan immoo maalidha? Generalized body and joint pain, myalgia, arthralgia kan jedhamu mallattoo agarsiisuu danda'a. Nama caccabsaa, dadhabbii buusaa isaatti caccabsaa mallattoo akka kanaa jechuudha. Kan biraan nausea jiraachuu danda'a, afaan hammeessuu, ol ba'uu barbaadu jechuudha yookaan olma baasuun immoo jiraachuu danda'a, fedhiin nyaataa cufamuu danda'a, loss of appetite, abdominal pain jiraachuu danda'a keessumaa ijoollee irratti jedha. Kan biraan irritability daa'ima irratti jechuudha. Irritability tana caannachuu jechuudha. Baay'ee bakka ijoolleen xixiqqoo irratti himachuu gatii hin dandeenyeef mallattoo nuti irratti agarru irritabilityidha jechuun tana caannachuu callisanii jechuudha ijoolleen. Refusal to feed nyaata diduu mallattoo akka kanaa infantii irratti arguu dandeenya jechuudha. Flu like symptom irratti arguu wanna akka utaalloo fakkaatu wayii irratti arguu dandeenya. Garuu laaboraatoorii erginee qulqulleessinee irratti arguu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee daa'ima irratti utaalloo kan fakkaatu arguu dandeenya. Inni guddaan mallattoon uncomplicated malaariyaa ta'eyyuu dhibeen kun hammaachaa jiraachuu kan agarsiisu inni common ta'e hepatosplenomegaly fi paalariidha jechuudha. Jarri kun maal jechuudha kan jedhu mee haa ilaallu. Hepatosplenomegaly gaafa jennu hepato isheen jettu kun kan isheen agarsiistu liiveriidha. Spiliinii agarsiisa, meegaalii saayiziidhaan guddachuu jara kana lamaanii jechuudha. Saayiziidhaan dabaluu jarri lamaan kun maaliifidha kan isaan dabalanii? Amma fakkeenyaaf siiviyer malaariyaa jira yoo ta'e. Fakkeenyaaf siiviyer malaariyaatu jira yoo ta'e, siiviyer malaariyaan kun jira taanaan red blood cell maal ta'e jechuudha, infected ta'a jechuudha. Red blood cell kun immoo infected ta'e taanaan blood vessel wallii naannoo liver yookaan spleenitti maal ta'a jechuudha, adhere ta'uu danda'a. Adhere ta'e taanaan immoo congestion inni liver keessaa fi spleen keessatti mudachuu danda'a. Normal function isaanii maal ta'a jechuudha, impaired ta'a. Maybe probability saayiziin isaanii lamaan dabaluu hin danda'a. Karaa kan biraa immoo maalidha? Severe malaariyaa jira ta'ee jennaan stimulation of immune systemitu jira. Fakkeenyaaf immune systemii gaafa jennu waraana qaama keenyaa jechuudha. Maaliif busaan jira qaama keessa taanaan waraana jira jechuudha. Eenyu gidduu? Busaaf immune systemii gidduu. Immune systemii stimulated ta'e taanaan immune systemiin kun immoo lola banaa infectionii kanatti yeroo kana inflammation keessatti jira jechuudha. Liverii fi spleen keessatti jira jechuudha. Akkuma isin picture irraa ilaaltan kana liverii fi spleen keessatti jiraachuu danda'a jechuudha. Yeroo kana gaa sustain kan ta'e itti fufiinsaan immune reactivity inflammation yeroo jiraatu jara kana lamaan keessatti ammaaf amma sababa severe malaariyaa kana ammaaf amma inflammation yoo jiraate maybe saayiziin spleen fi saayiziin liverii dabaluu danda'a jechuudha. Immoo hepato yookaan immoo liverii keessatti sporozoitiin kun akkuma sila jenne sporozoitiin kun kallattiidhaan hidda dhiigaadhaan baatamee gara tiruuttidha kan inni fiigaa dhaqu. Tiruu keessa dhaqee taanaan immoo achi keessatti replicate godhee taanaan tiruu irratti rakkoo geessisu qabaa jechuudha. Dabalata immoo red blood cell keessarri gaafa dhufu red blood cell irratti hemoglobinii fudhata.
red blood cellin hin dhukkubsata. Red blood cellin dhukkubsate taanaan immoo ispiliiniin maayikiroofeejiitti gadhiisuudhaani akka saayitoosis gootii jechuudha. Infected red blood cellin kun akka inni caccabu godhaa jechuudha maayikiroofeejiini. Kanaaf egaa inni hojiin itti baay'ataa jechuudha. Ammaaf amma meeroozoyitiin hemoglobinii irraati red blood cell irraa hemoglobinii baafatti maayikiroofeejiiniin ka'a. Maayikiroofeejiin kun immoo red blood cell hidda dhiigaa keessaa ispiliinii keessatti dhabamsiisuudhaaf deema. Ammaaf amma hojiin itti baay'ataa jechuudha ispiliiniitti. Yeroo kana egaa maybe ispiliiniin irree hojiin itti baay'achuudhaan kan ka'e maybe large ta'uu dandeessi. Inni dhumarratti argamu kun immoo maalidha? Palariidha. Palar jechuun egaa addaachuu qaama dhukkubsataa kun immoo kan inni agarsiisu maalidha? Oksijiiniin qaama isaa keessatti argamu gadi bu'uu kan agarsiisu jechuudha. Immoo sababoota gurguddaa jiran maalidha? Lamatu jira. Tokko fakkeenyaaf amma akkuma sila jennee malaariyaan meeroozoyitiin red blood cell irraati maal gooti jennee red blood cell irraati hemoglobinii nyaattedha kan isheen jiraattu. Hemoglobinii nyaatame taanaan immoo ayiranii heemiin irra jira. Isaan immoo oksijiinii attract godhu turanii oksijiiniin qaama keessaati sababa paarasaayitiin kun hemoglobinii nyaatteef oksijiinii ayiraniin qaama dhukkubsataa keessa jiru maal ta'e jechuudha gadi bu'ee jechuudha. Kana jechuun immoo oksijiiniin qaama keessa jiru baay'ee gadi bu'ee oksijiiniin qaama keessa jiru gadi bu'ee taanaan immoo tissue hypoxiaatu jira jechuudha. Hypoxia jechuun immoo lack of oxygen supplytu jira jechuudha. Lack of oxygen supplytu jira taanaan immoo malariitu jira jechuudha. Jiraachuu addaachuu jechuudha. Gara adiitti gaddaramu gogaa yookaan mukas membreenii jiraachuu danda'a jechuudha. Busaa alayyuu gaafa ilaallu dhukkubsataan paalarii develop gochuu danda'a. Innis akkamittidha? Fakkeenyaaf amma malaariyaatu jira yoo ta'e, severe malaariyaatu jira yoo ta'e yookaan immoo underlying medical condition qabatee jennaan dhukkubsataan dhibee dabalataa kan biraa qabatee jennaan maal jenne sila as bukkeetti waan barreessine wayii qabna. Maal jenne sitti nausea and vomiting jira. Fedhii nyaataa hin qabu dhukkubsataan jenne yeroo kana egaa malnutritionitu jira jechuudha. Inni nyaataa nama kana mudachuu danda'a. Yeranii gahaa ta'e argatu ta'e jennaan oxygen carrying capacity hemoglobinii gadi bu'aa oxygeeniin qaama keessatti argamu haaluma kanaan suuta gadi bu'uu danda'a jechuudha. Sababa busaan alammoo akka hemoglobinii irraa nyaatti jenne hemoglobinii gaafa isheen nyaattu red blood cell irraa red blood cellin infected ta'an dhukkubsataa jenne red blood cell kana egaa life span isaa waan fixee maayikiroofeejiin ispiliinii keessatti maal godha jechuudha distract godha jechuudha RBC kana. Kanaaf maayikiroofeejiin achirraan fixaa jira. Asirraan immoo malaariyaatu fixaa jira. Dhukkubsachiisaa jirti. Dhukkubsataan nyaata nyaachaa hin jiru. Fiizikaaliin nama kana maal ta'a jechuudha? Iskiiniin isaa maal ta'a jechuudha? Palar ta'a jechuudha. Addaachuutti siqaa jechuudha. Naddaataa jechuudha. Kana jechuun oksijiiniin qaama isaa keessa jiru gadi bu'ee. Kana jechuun gaa dhukkubsataan maal ta'a jechuudha? Hafuura kutaa wantoota akka kanaaf dyspnea, shortness of breathing rakkoo sirna hargansuu irree saaxilamuu danda'a jechuudha. Tole mata duree irratti ammoo kan isin ilaalaa jirtan maal jedha? Investigation and the diagnosis of uncomplicated jechuu godha. UCM kuni inni agarsiisu investigation and the diagnosis of uncomplicated malaria jechuu godha. Akkamittiinidha jechuun investigation barbaachisu nama kana laabiraatooriitti maalidha kan itti argitu akkuma sila jenne egaa uncomplicated malaria dha ta'e jennaan dhukkubsataan of danda'e mana yaalaa keenya dhufee geetii ta'ee fi kan nuti ilaallu maalidha jechuudha. Bileed fiilmii maayikirooskoopiidhaan akkuma jarii kanarraa ilaaltan dhiiga dhukkubsataa fuudhanii slaayidii irratti naquudha warroonni medical laboratory technician sana booda maayikirooskoopiidhaan ilaalanii gaafa riippoortii godhan inni laabiin hojjetame kun maal jedhama jechuudha. Bileed fiilmii maayikirooskoopiidhaan kan ilaalame jechuudha. Inni lammaffaarratti argamu immoo maalidha? Rapid diagnostic test yookaan immoo RDT isa jedhamu jechuudha. RDT jechuun immoo piikcharii isa isinitti agarsiisuudhaa fi kana jechuudha. RDT'n ofirraatii akkuma isin piikcharii ilaaltan baay'ee salphaa kan ta'edha kuni. Innis PV jedha Plasmodium vivax, PF jedha Plasmodium falciparum jedha. Dhiiga dhukkubsataa asitti cobsinaa. Sana booda bafarii immoo bafarii kana immoo asitti naqnaa. Sana booda yoo samayyoonni baase as buqqisarra lama gaafa jennu PV irratti yoo baase Plasmodium vivax dha. PF irratti yoo baase falciparumidha jennee salphaamatti namni kamiyyuu namni ogummaa fayyaan baranne kana hojjechuu hin danda'a jechuudha.
Kanaaf RDTdhaan ilaaluu dandeenya. Blade filmiidhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'ee filatamaan garuu maalidha? Blade filmiidha. Baay'ee filatamaan RDT caalaa jechuudha. Inni dhumarratti argamu maalidha? CBC. CBC gaafa jennu immoo pilaatileetii ta'uu danda'a, red blood cell ta'uu danda'a, white blood cell ta'uu danda'a. As bukkeetti baay'ee kan nu yaaddeessu maalidha? Red blood cell dhukkubsataatu baay'ee gadi bu'a. Pilaatileetiinis baay'ee gadi bu'a jechuudha. Dhukkubsataan thrombocytopeniaadhaaf saaxilamuu hin qabaata. Liivarii miidhameera. Kanaaf pilaatileetiin maal ta'a jechuudha? Drop godhaa. Kanaaf laaboraatooriitti gaafa CBC yookaan complete blood count laaboraatooriitti erginu kan nuti agarru maalidha jechuudha. Red blood celliin gadi bu'a, hemoglobiniin baay'ee gadi bu'a, hemoglobiniinis gadi bu'a. Warroota kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun immoo sababiin isaa akkuma sila jenne ispiliiniin red blood cellii dhukkubsatee qaama keessaa dhabamsiisuuf maayikiroofiijiitti gadhiisti. Maayikiroofiijiin immoo fagosaayiitosis godha. Kan biraan diagnoosiif nuti kan gochuu qabnu akka guideline 2021 Itoophiyaa akka jedhutti the diagnosis of malaria can be confirmed when malaria parasite are demonstrated in blood film or with rapid diagnostic test jechuun malaria qaba jedhamuudhaaf kan dhugoomu yookaan confirmed kan inni ta'u demonstrated yookaan blood filmii microscopy jalatti ilaalamee parasite sana yeroo agartu yookaan immoo RDTdhaanii qulqullaa'ee sana booda namni tokko qabda jedhama jechuudha. CBCdhaan ilaalamee garuu namni tokko busaa qabda hin jedhamu. CBC'n kan inni agarsiisu complicated ta'eeramoo hin taane anemikii ta'eeramoo hin taane pilaatileetiin blood filmiin baay'ee nu barbaachisa. Blood filmiidha baay'ee kan barbaachisu akkuma asirra isinitti hime. Maaliif hidhannis estimate gochuuf degree of parasitemia maal gochuudhaaf estimate gochuudhaaf dabalata yaala firree severity isaa ilaaluuf irree baay'ee barbaachisaanii blood filmiidha jechuudha. Garuu maal wanti isin beekuu qabdanii yoo amma fakkeenyaaf as bukkeetti blood filmiin isin jiru RDT'n isin jiru yoo ta'e lamaansaa hin jiru yoo ta'e wanta nuti gochuu qabnu maalidha akka guideline hin jirutti clinical empirical dhukkubsataa kana yaaluu qabda. Kunis malaariyaa sun immoo kiraateriyaa ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka inni kaa'etti fiivarii yookaan history of fiivarii sa'aatii 48 dura yoo qabaate sa'aatii nanna gubaa wayii qabaate nanna gubaa wayii qabda turte sa'aatii 48 dura yoo ta'e dabalata immoo dhukkubsataan kun kan inni jiraatu bakka endemikii ta'e malaariyaan itti jiru endemic malarial area jiraata yoo ta'e dabalata immoo history of travel history yoo qabaate amma fakkeenyaaf bakka busaan itti baay'atu hojiif haa ta'uu sababoota adda addaadhaan bakka busaan itti baay'ate yoo deebi'ee ta'e guyyaa 30 darban keessatti namni kun travel history bakka malarial endemic area yoo qabaate nama kana RDT malee microscopic malee yookaan blood filmii malee kana ilaalcha keessa hin geessin dhukkubsataa kana busaadha jedhiiti maal godhini yaalini. Gaafa yaaluuf jettu immoo maalidha? Dhukkubsataan kun guyyaa 28 dura malaariyaa dhukkubsatee yaalameera. Sababiin isaa maalifidha? Malaariyaa dhukkubsatee yaalameera yoo ta'e RDT yoo ta'e laaboraatooriitti ergite RDT'n isaa positive ta'e si deebi'uu danda'a ta'eef RDT akka hin ilaalle maalidha kan ilaalamuu qabu jechuudha. Baay'ee bestiidha kan jedhamu microscopic tiik yookaan tiin blood filmii erguu qabdu malee RDT akka hin ergin dhukkubsataan guyyaa 28 dura malaariyaa dhukkubsatee qoricha yaala fudhatee irraa fayyee ammas haaraa yoo dhufeera ta'e RDT yoo ergitan false positive isinii kennuu gatii danda'uu fi kan isin ittiin ilaaluu qabdan blood filmiidhaanidha jechuudha. Guideline 2021 Itoophiyaanis telegiraamii keenya irra isinii keenya jira. Akka inni jedhutti maalidha? Dhukkubsataan tokko plasmodium falciparum yoo dhukkubsates plasmodium vivax yoo dhukkubsates garuu nanna gubaadhaan guyyaa yaalamee jechuudha. Erga yaalamee guyyaa 4 hanga guyyaa 28 gidduutti deebi'ee yoo dhufe yaalamee nanna gubaadhaan ammas deebi'ee yoo dhufe RDT akka hin ergine laaboraatooriitti jira. Gara complicated itti mo'aa jedhume. Inni lammaffaarratti argamu immoo akkuma dura sanatti mee complicatedidha. Complicated jechuun bakka falciparumiidha kanaan kan beekamu complicated plasmodium falciparum malaria akkamitti complicated ta'a. Tokko delay in presentation jechuun dhukkubsataan keenya egaa maybe turee yookaan maastagashaa fudhachaa yeroo dheeraa turee erga baay'eetti
isheen red blood cell fixeeti complicated ta'ee dhufuu danda'a yookaan delay in diagnosis or inappropriate treatment of uncomplicated malaria. Uncomplicated malaria irratti yaala sirrii ta'e dhukkubsataaf kennuu dhabuu sirriitti adda baasnee dhukkubsataa keenya yaaluu dadhabuu maal fiduu danda'a jedha. This can lead to rapid development of severe kan ta'e malaria develop gochuu danda'a dhukkubsataan keenya complicated ta'ee deebi'ee dhufuu danda'a jechuudha. So it's commonly occur jechuun complicated plasmodium falciparum kun kan inni mudatu baay'inaan children under 5 years of age daa'imman waggaa 5 gadi irratti baay'ee koomaniidha. Haadholii garaatti baatan irratti koomaniidha. Non-immune individual yookaan immoo immunocompromised warroota ta'an immunity isaanii warroota gadi bu'aa ta'an irratti maal jedha gajjallaa severe malaria may lead to death unless it is diagnosed early and appropriately managed. Yeroodhaan dafnee adda baasnee dhukkubsataa kana yaala gahaa ta'een kenninuuf ta'e maal gochuu danda'a jedha. Ajjeesuu danda'a dhukkubsataa ajjeesuu danda'a. Kanaaf complicated plasmodium. Clinical featuring isaa maalidha? Mallattoo akkamii agarsiisa namni complicated malaria qabu? Mallattoo inability to take fluid. Dhukkubsataan kun egaa yoo daa'immanidha ta'e harma hodhuu hin danda'anii dargaggeessa yoo ta'e wantoota kamiinuu gara afaan isaatti geessuu hin danda'u. Ammaaf amma maal godha jedhaa vomit godha. Nama kana egaa liqimsaadhaan qoricha barreessiteef jechuun hin fayyaddeeni miti dhukkubsataa kana jechuudha. Liqimsaadhaan laachuuf hin qabnu jechuudha dhukkubsataa complicated malaria ta'e admit ta'e hospitaala ciisee yaalamuu qaba jechuudha. Namni kun dabalata yuuriiniin isaa daarka ta'a. Kollaa kalarda yuuriinii warroota kana itti deebinaa gara dhumaarraa acute kidney injury wanta fiduuf achirratti discuss goona. Hemoglobin yuuriyaa jechuun hemoglobiniin yuuriinii duukaa ba'uu danda'a. Hemoglobiniin yuuriinii duukaa ba'uu danda'a. Very little yuuriiniin gara alaatti ba'u baay'ee xiqqoodha. Kana jechuun dhukkubsataan kun gara maaliitti deemaa jira jechuudha. Acute kidney injury itti deemaa jira jechuudha. Dabalata difficulty of breathing akkuma silasitti hemoglobin irraati fayyadamti gati ta'eef hemoglobiniin immoo oksijiinii attract godha gati ta'eef amma oksijiinii nama sana keessa jiru gati xiqqaatuuf dhukkubsataan kun mallattoo akkamii qabaata jechuudha. Hafuura kutaa yookaan difficulty of breathing isa jedhamuuf saaxilamuu danda'a jechuudha. Generalized weakness hin dadhabaa nyaata nyaachaa hin jiru mas bukkeetti nyaata nyaachaa hin jiru. Yuuriiniin gara alaatti ba'u hin xiqqaate sana jechuun waste product dhiigaa keessatti baay'atanii jechuudha. GFR yookaan glomerular filtration rate jechuun hangee qulqulleessuu fluidii qaama keessatti glomerulasiidhaan qulqullaa'u baay'ee gadi bu'eera jechuudha. Sana jechuun immoo keeraatiniinii bileetu yuuree naayitiroojiiniin hidda dhiigaa keessatti ol ka'anii jiru jechuudha. Kun immoo mallattoo akkamii dhukkubsataa irratti argina? Hin dadhaba dhukkubsataan keenya. Inability to walk or sit without assistance of danda'ee hin deemuu olii gad deemuu hin danda'u dhukkubsataan kun jechuudha. Ciisee yaalamuu dirqama qaba jechuudha. Species plasmodium eenyudha jechuudha. PF plasmodium falciparum isa jedhutu mata baay'ee beekamaadha jechuudha. Inni kunis maalirraa fiduu danda'a? Altered consciousness, generalized convulsion, coma kana keessa koomaa keessa gashee mallattoolee akka kanaadhaaf saaxiluu ni danda'a jechuudha. Malaariyaa yoo dabalu godheedha. Cerebral malaariyaa jechuun cerebral malaariyaa jechuun kan inni dhufu tokko amma fakkeenyaaf red blood cell maal ta'e jenne sila inni dhukkubsatee jenne infected red blood cell kun gara bireeniittidha kan inni deemu. Maturing plasmodium falciparum kunis maal godha jechuudha. Endothelial cell of brain keessatti endothelial kan brain keessatti maal godhu jechuudha. Adhere godhu isa booddee infected red blood cell kun warroonni adhere godhan kun irree maal godhu small blood vessel gara brain deemu maal godhu jechuudha. Obstruct godhu jechuudha. Dhiigni akka garaasaa gara brain akka hin deemne obstruct godhu eenyutu warrootuma akka plasmodium falciparum parasite sanaa fi infected red blood cell dhukkubsataan red blood cell kun endothelial cell brain bukkeetti dhaqanii maxxananii dhiigni akka garaasaa kan hulluuqeen darbine maal godhu jechuudha. Block godhan taanaan immoo blood flow gara brain deemu maal ta'e jechuudha. Gadi bu'ee jechuudha. Kana jechuun oksijiiniin gara brain dhaqu baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Oksijiiniin gara brain dhaqu gadi bu'ee jechuun immoo tishuun brain keessatti argamu hin du'ee jechuudha. Tishuun brain keessatti argamu hin du'aa deemaa namni sun koomaa keessa galaa deemaa jechuudha.
Kana qofaa miti egaa kan isin beekuu qabdan amma fakkeenyaaf malaariyaatu jira yoo ta'e malaariyaan kun qaama keessatti even bireenii keessatti maal akka inni uumamu gochuu danda'a jechuudha. Inflammatory response kan nuti jennu parasite sanaa fi white blood cellin akka isaan bireenii keessatti dhaqanii wal lolan godha. Kun immoo pro inflammatory cytokines warroota jedhaman chemokines mediatoota adda addaa maal godha jechuudha. Bireenii keessatti gadhiisaa sun immoo blood brain barrier warroota jedhaman fakkeenyaaf 3D warroota jedhamanii bireenii bukkeedhaa wanti tokko kan dabarre godhan isaan maal ta'u jechuudha damage ta'u jechuudha. Even red blood cellin dhukkubsate red blood cellin gaafa dhukkubsatu ka normal functioning microvasculary fakkeenyaaf microvascular gaafa jennu hidda dhiigaatti xiqqoo gara sammuu deeman maal ta'u jechuudha jeeqamu jechuudha. Isaan immoo platelet following gara bireenii maal ta'e jechuudha miidhama sana jechuun immoo vascular permeability in dabala even cerebral edema firree saaxilamuu danda'a jechuudha. Dhukkubsataan kuni rakkoo hamaadhaa koomaa keessa galuu danda'a. Consciousness isaa rakkoo kana keessa galuu danda'u jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan vital organ warroonni ta'an qaama keessaa kanneen akka kalee, tiruu warroonni ta'an bireenii mimmiidhama gaafa deeman gaa maaltu jira jechuudha. Circulatory collapse even oxygen gahaa ta'e qaama keessa jiru. Sababa kanaan kun circulatory collapse jiraachuu danda'a. Circulatory distress hafuura kutuu jalqabaa cyanosis develop godha. Kunis maaliifidha jechuudha. Oxygen gahaa ta'etu qaama keessa jiru jechuudha. Merozoitiin red blood cell irraati hemoglobin nyaachatti gadi ta'eef hemoglobiniin immoo oxygen attract gadi godhuuf hammi oxygen qaama keessa jiru baay'ee gadi bu'a. Yeroo kana dhukkubsataa irratti manta agarru sirni hargansuu isaa cinqatii keessa gala jechuudha. Dhukkubsataan kun cyanosis develop gochuu danda'a. Ho'inni qaama isaa garmalee ol ka'uu spontaneous kan ta'e unexplained heavy bleeding jiraachuu danda'a yookaan immoo biraan immoo maalidha mallattoon jiru hypoglycemia. Baay'ee yeroo hunda kan mudatu dhukkubsataa busaarratti yeroo baay'ee kan mudatu hypoglycemia. Karaalee afur dhufuu danda'a. Karaalee afur dhukkubsataatti dhufuu danda'a. Inni tokko dhukkubsataan kuni malaariyaa qabatee jennaan plasmodiyeemiin kuni maalidha kan isheen consume gootu kan isheen nyaattu gulukoosiidha. Gulukoosii nyaatti ta'e jennaan immoo hangi gulukoosii hidda dhiigaa keessatti argamu maal ta'a jechuudha. Drop ta'a jechuudha. Baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Inni lammaffaa karaa lammaffaa immoo akkamittiin fidaa fakkeenyaaf amma severe malaariyaa jira ta'e jennaan severe malaariyaa jira taanaan rakkoon irra ga'eera jechuudha. Tiruu irra ga'eera jechuudha. Rakkoon tiruu irra ga'eeratti jechuun immoo hepatogluconeogenesisiin yookaan akkaataatti gulukoosiin qophaa'u sun rakkoo irra ga'eera jechuudha. Kana jechuun immoo hypoglycemiaaf carraa saaxilamuu hin qabaata jechuudha. Karaan sadaffaan immoo maalidha? Karaa sadaffaa dhukkubsataatti hypoglycemiaan itti dhufu tokko dhukkubsataan maal qaba jenne silaa anoreksiyaa qaba. Fedhiin nyaataa hin jiru, nausea qaba, vomitingii qaba. Kun immoo maalidha? No food and fluid intake jira. Nyaata nyaatu bishaan hin dhugu. Waan mi'aawu kamiiniyyuu fudhachaa hin jiru. Kana jechuun immoo hypoglycemia keessa galaa jechuudha dhukkubsataan. Karaa inni dhumaa karaan afuraffaatti dhukkubsataan immoo hypoglycemia keessatti hin galu keessatti ta'u inni afuraffaan maalidha? Fakkeenyaaf dhukkubsataan kun quinine irra jira yoo ta'e quinine adverse effectiin isaa maal fida? Synchronism fiduudhaan beekama jechuudha. Isa keessaa tokko maalidha? Hypoglycemia. Hypoglycemiaan baay'ee commonidha jechuudha namoota quinine fudhatan irratti. Kanaaf karaalee akka afuran kana dhukkubsataatti hypoglycemia dhufuu danda'a. Inni kan biraaf baay'ee murteessaa kan ta'e dhukkubsataa ajjeesaa kan oolu tokko acute kidney injury'dha. Acute kidney injury'n kun akkamittidha kan inni fidu? Qabee kaleen hojii ala ta'uu yookaan hojiin ishee baay'ee gadi bu'aa deemuudhaan nama sana rakkoomaaf saaxiluu jechuudha. Acute kidney injury jechuun ammoo mallattoo kan agarsiisu jechuudha. Akkamittidha dhukkubsataa busaarratti eekaan kan inni dhufu tokko fakkeenyaaf amma red blood cellin dhukkubsatee jenna. Red blood cellin dhukkubsate taanaan immoo inni kun immoo endothelial cellitti dhaqee maal godha jechuudha. Adhere ta'e taanaan blood flow to the kidney maal ta'e jechuudha. Gadi bu'ee jechuudha jechuun moggaa hidda dhiigaatti dhaqee maxxanee eegutu red blood cell isa dhukkubsateetu. Moggaa hidda dhiigaatti dhaqee maxxanee taanaan immoo dhiigni darbee deemuudhaaf keessumaatii small blood vessel
bukkeedhaati deemuudhaa fi xiqqoo rakkata jechuudha. Yeroo kana egaa tiishuu daameejitu jira. Sana jechuun bileediin yookaan dhangala'aan hidda dhiigaa keessa fiigaa dhaqee gara kalee dhaquuf xiqqaata jechuudha. Sana jechuun filtireeshinii yookaan giloomeeruulaar filtireeshin reetii maal ta'e jechuudha gadi bu'ee jechuudha. GFR'n gadi bu'ee taanaan immoo hidda dhiigaa keessatti maaltu baay'ee dabale jechuudha. Waste productiin hidda dhiigaa keessatti hin dabale jechuudha. Kun immoo maaliif nama sana saaxile jechuudha? Acute kidney injury'f saaxilee jechuudha. Kun karaa tokkodha. Karaan lammaffaan immoo maalidha? Fakkeenyaaf red blood cell'n dhukkubsatee jennu ammas red blood cell'n dhukkubsatee taanaan maaltu jira jechuudha? Hemolysiisitu jira jechuudha. Hemolysiisiin jira taanaan immoo hemoglobinii yuuriyaatu jira. Akkuma mallattoo silaa irratti kaasne hemoglobinii yuurinii duukaa garmalee ba'aa jira. Sun immoo destruction of red blood cell'tu jiraachuu kan agarsiisudha. Inni immoo hemoglobiniin blood stream keessatti garmalee gadhiifamaniiru jechuudha. Hemoglobiniin hidda dhiigaa keessatti gadhiifamaniiru. So maaltu jira jechuudha? Free circulating hemoglobiniitu hidda dhiigaa keessa jira jechuudha. Free circulate kan godhaa jiru hemoglobiniitu jira. Inni kun immoo direct toxicidha kidneyidhaaf jechuudha. Hemoglobiniin kun hemoglobiniin callisee hidda dhiigaa keessa circulate gochaa jiru kun immoo nefrooniidhaa fi baay'ee hamaadha jechuudha. Itis hidhateennan giloomeeruulaar filtireeshin reetii irratti dhaqee rakkoo hamaa fida. Giloomeeruulaasii irratti dhaqee rakkoo fida. GFR'n dhaqee kan drop godha. GFR'n gadi bu'ee taanaan hangi qulqulleessuu nefroonii gadi bu'ee taanaan immoo waste productiin keessumaatti keeraatiinii fi bileed yuuriyaa naayitiroojiinii hidda dhiigaa keessatti garmalee dabalu jechuudha. Isaan immoo garmalee dabalan taanaan immoo dhukkubsataan meetaaboliik asiidoosiisiif saaxilamaa deema. Yoo dafee yaalamu ta'e, yoo dafee diyaalisiisiin hojjetamuuf ta'e dhukkubsataan kun maal ta'a jechuudha? Du'uu danda'a jechuudha. Karaalee sadaffaa utuu qoricha hin dabalatiin dhukkubsataatti eekaa fidan gaafa dhukkubsataan malaariyaa dhukkubsatu kanneen eekaa fidan keessaa inni sadaffaan immoo maallaa fakkeenyaaf amma siiver malaariyaatu jira. Busaa hamaatu qabatee nama kana busaa hamaatu qabatee taanaan dhukkubsataan ammaaf amma maal godha jechuudha? Voomit godhee anoreekshiyaatu jira. Anoreekshiyaa jira taanaan immoo maaltu jira jechuudha? Gara afaanitti hin geessu balaqqamaa jira. Fedhii nyaataa hin jiru. Kana jechuun immoo dhangala'aa gara keessaatti hin fudhatu taanaan immoo maaliif saaxilame jechuudha? Dehydratiniif saaxilamaa jechuudha. Dehydratiniif saaxilame jechuun immoo maal ta'e jechuudha? Alkallattii hypotensioniif saaxilamuu danda'a jechuudha. Kun immoo kidney functionii dhaqee maal godha jechuudha? Hojii kalee dhaqee maal godha? Compromise godha jechuudha. Hojiin kalee akka seeraan hin hojjetamne godha. Kun immoo contributing factoryidha jechuudha. Akka eekaa hin dhufuu fi warroota miina cimaa haasa'anidha jechuudha. Dhukkubsataan dhangala'aa gara keessaatti hin fudhatu taanaan hin dhugu taanaan dhangala'aa gara keessaatti hin fudhatu taanaan GFR'n dhaqee drop godha jechuudha. Compromise ta'a jechuudha. GFR'n dhaqee gadi bu'ee taanaan immoo waste productiin karaa fincaanii kan ba'uu qaban keemikaalonni hidda dhiigaa keessatti ol ka'uu hin qabne karaa fincaanii kan ba'uu qabu turan maal ta'u jechuudha? Hidda dhiigaa keessatti hammi isaanii hin dabale jechuudha. Hammi isaanii hin dabale taanaan immoo balaa hamaaf saaxila. Dhibeen sun immoo maal jedhama? Acute kidney injury jedhama jechuudha. Kanaaf as bukkeetti maalidha gaafa laaboraatooriitti amma kan nuti erginu investigations and the diagnosis of CM jechuun ko complicated malaria jechuudha. Maalidha investigationiin dhukkubsataa kana barbaachisu maalidha? Tokko busaa isa kamidha jedhanii adda baasuudhaaf yookaan immoo hanga paarasaayitii sanaa ilaaluudhaaf manaajmentii firree qoricha ajajuu firree baay'ee murteessaa kan ta'e bileed fiilmii dhagatii ta'ee fi bileed fiilmii dhukkubsataan akka ilaalamu gochuu. Yoo microscopic maal jedhas bukkeera rapid diagnostic test if microscopy is unavailable. Yoo microscopic bileed fiilmiin hin jiru ta'erraan kan hafe malee eenyuun ilaalamu jechuudha? Rapid diagnostic test yookaan immoo RDT'n amma bileed fiilmii sanaa hin ga'u jechuudha. Amma microscopy hin ga'u jechuudha. Kanaaf complicated malaria irratti RDT itti fayyadamtan ta'ee gaariidha jechuudha. Microscopy jira ta'ee jenna. Microscopy fayyadaman. Dabalata maalidha laaboraatooriitti kan itti erginu? Hemoglobiniin nama kanaa gadi bu'eera yoo ta'e blood transfusioniif jecha hematokriitii CBC erguudha jechuudha laaboraatooriitti. CBC ergine jechuun warroota kana nu ilaala jechuudha. Ofuma isaa alkallattii laateleetii hamma isaa nu ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaaf CBC laaboraatooriitti erguun dirqamadha. Complications ilaaluufidha. Aneemiyaa keessa galeeramu hin galle cheekii gochuufidha jechuudha. Hematokriitiin gadi bu'ee jennee baay'ee gadi bu'ee jennee ilaaluudhaaf. Hematokriitiin gaa hospitaalatti garaagarummaan qabaata. Meelii fi meelii gidduurree garaagarummaan jiraata. Meelii irratti parsantii 41
persantii 41 hanga 50 kan jiru jira. Shamarran irratti immoo 36 hanga 48 kan jiru jira. Egaan hospitaalatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Blood glucose irree randamii ta'uu faastii ta'uu dhukkubsataan yoo nyaata nyaanne ta'e faastii isaa ergina. Nyaata irra taanaan immoo randamii isaa ergina jechuudha. Randamii qofaa miti kan nuti erginu masbuukee randam jedhee malee. Kanaaf blood glucose level isaa akkamidha? Yeroo grouping and cross matching maaliifidha kan barbaachisu? Blood group RH factory isaarra hojjechiisu. Sababiin isaa maaliifidha? Hemoglobin irraa nyaatti gadi ta'ee fi hangi hemoglobin yoo baay'ee gadi bu'ee nama kana maaltu barbaachisa? Blood transfusion barbaachisa gadi ta'ee fi sanaaf qopheessuuf jedhamee kan hojjetamudha malee busaa complicated qabamu hin qabu jedhanii adda baasuuf jedhamee kan cross matching ergamu hin jiru jechuudha. Inni kan biraan immoo as bukkee maal jedha renal function test yookaan hojii kalee ilaaluu jechuudha. Renal function test kaleen hojiin ishee filtreeshinidha, reabsorptionidha, secretionidha, excretionidha, hormoonota tokko release gochuudha. Kanaaf hojii ishee sirriitti hojjechaa jirti moo hojii sirriitti hojjechaa hin jirtu? Wantoota hidda dhiigaa keessatti baay'achuu hin qabne karaa fincaanii baasaa jirti moo baasaa hin jirtu moo hidda dhiigaa keessatti achi ol deebisaa jirti? Kan jedhu hidda dhiigaarraa kan ilaalamudha. Renal function test gaafa jennu isaanis baay'ee koomanii kan ta'an kan ilaalaman maalidha? Glomerular filtration rate, keratiniinii, blood urea nitrogenii fi elektroolaayitoota ilaaluu jechuudha. Warroota kanadha kan ilaalamu. Innis laaboraatooriitti gaafa erginu RFT yookaan immoo renal function test jedhamedha kan inni ergamu jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo maal jedhaa? Lumbar puncture irree ilaalamuu danda'a. Innis immoo yoo antibiotiksii ajajuufis maybe barbaachisuu danda'a jechuudha. Egaan investigationii isaa irratti maalidha kan jedhamu? Dhukkubsataan kun konfirm gochuudhaaf laaboraatoorii itu eegduu dhukkubsataan kun du'uu danda'a gati ta'ee fi wanta isin gochuu qabdan investigation and diagnosis of complicated malaria irratti wanta isin gochuu qabdan kliinikaalii ilaalaati dhukkubsataa kana dafaatii yaala jalqabsiisaa jedha. Sababiin isaa dhukkubsataan kun complicated kan ta'e dafee rakkoo hamaa keessa galuu danda'a gati ta'ee fi konfirm gochuuf bicha ergi malee dhukkubsataa kana yaala daftee jalqabsiisuu qabda jechuudha. Management isaatidha. Maaliin yaalla kan jedhu immoo waliin ilaallu. Ammas yaadannoo keessan qabachaa nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaariidha. Tolegaan amma kan inni jechaa jiru as bukkeetti pharmacological managementiitti ceenee jirra. Ammas yaadannoo qabachaa nu faana itti fufaan jedha. Qalbiidhaan attention keessan as godha. Egaan viidiyoo kana kan ilaaluu qabu ogeessa fayyaa kan ta'e kamiyyuu ilaaleeti baay'ee gaariidha. Pharmacological managementiidha kan irratti discuss gochaa jiru kan malaariyaadha. Kanaaf malaariyaa gaafa manage goonu immoo waan 5 ilaaluu qabna jenne. Tokko plasmodium falciparumiidhaayi. 2 plasmodium vivaxidhaayi. 3 mixedidhaayi. 4 complicatedidhaayi. 5 uncomplicated kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Dabalata ja'affaa wanta isin beekuu qabdan pregnantiidhaayi. Haadhi sun garaatti baattii kan jedhus ja'affaratti kan ilaaltanii dhukkubsataa sana yaaluu qabdu jechuudha. Amma gaa as bukkeetti maalidha? Guideline 2021 kan inni kaa'ee maalidha kan inni jedhu for uncomplicated or non-severe ambulatory jechuudha. Dhukkubsataan kun of deemama dhufee dhukkuba isaa himatee na qorrisiisaa na caccabsa jedhee akkuma clinical manifestation keessatti ilaaltan qoricha himatee dhibee isaa himatee qoricha isaa fudhatee liqimsaadhaan yoo itti fufuu danda'a ta'e qoricha nuti ajajnuuf jechuudha. Uncomplicated ta'e plasmodium falciparum jira jechuudha. Garuu plasmodium falciparum severe malaria fiduudhaanidha kan inni beekamu. Okay, first line drug isaa maalidha? Artemether plus lumefantrine. Kana jechuun maal jechuudha? Quartamii jechuudha. Quartamii jechuudha. Quartamiin akkasitti kan isheen xaafamtu. Quartamii jechuudha. Qorichi kun gaafa walitti makamannis 20 kuni maal agarsiisa? Artemetrii agarsiisa. 20 kun lumefantrine agarsiisa. Dhukkubsataa uncomplicated malaariyaadhaaf jedhamee qorichi ajajamu maalidha jechuudha? Quartamiidha jechuudha. First line drug for uncomplicated or yookaan immoo non-severe kan ta'e busaadhaa fi kooziin isaa falciparumiidha yoo ta'e qoricha isin jalqabarratti ajajjan maalidha jechuudha? Quartamiidha jechuudha. Quartamii. Ida'uu
Prima Queen Phosphate. Prima Queen kana immoo maaliifidha kan nuti ajajnu? Plasmodium falciparum hyponozoitiin gaddaramu. Garuu Plasmodium falciparum kun dhumarratti maal taate female Anopheles mosquito maal isaa fudhachuu dhufti jennee kana dura gaameetii isaa fudhatti dhuftee gaameetosaayitii fudhatti. Kanaaf Prima Queen kun immoo maalidha jechuudha? Gaameetisiidaalidha. Kana jechuun dhibeen kun community nama kan biraatti akka hin dabarre ittisuu dandeenya gaafa Prima Queen Phosphate kana kenninuu fi staatii kenninaa fi Vivax irratti garuu akkasiin kenninuu fi jechuudha. Haadhi sun first trimester keessa jirti yoo ta'e pregnant woman in first trimester yoo ta'e maal ajajjii fi jedha queenin kwartamii kana jajneef haadha garaatti baattuuf reefuu ulfoofteef yookaan first trimester keessa kan jirtuuf haadha kanaaf kwartamii akkan kenninee jedha guideline maal malee queenini malee. Kanaaf queenini gaafa ajajjuuf dabalatamuu single dose of Prima Queen PQ jechuun kan isheen agarsiistu Prima Queen jechuudha. Uncomplicated nama ta'eef falciparum kana ajajjuu fi dandeenya jechuudha. Ammas nu faana tura immoo Vivax tole Plasmodium Vivax yoo ta'e Plasmodium Vivax yoo ta'e immoo chloroquine phosphate kenninaafi jechuudha. Maal godhaa Prima Queen kuni metabolismii chloroquine kana inhibit godhaa. Kanaaf dhukkubsataan Plasmodium Vivax irraa fayyuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Plasmodium Vivax immoo amala akkamiidhaanidha kan isheen beekamtu? Amala riphuudhaan beekamti, relapse gochuudhaan beekamti. Relapse kan isheen gootu immoo tiruu keessatti maal kan jedhamu jedhamteedha kan isheen haftu hyponozoid jedhamuudhaanidha kan isheen haftu. Hyponozoid jedhamtee hafti. Hyponozoidin kun immoo suuta jedhee maalitti gaddarama? Suuta jedhee merozoitiin immoo hemoglobinii nyaataa sana booda trofozoitii shiizoonti jecha sanuma the same cycle dha kan repeat godhu akkuma isinitti hime. Namoota hypersensitivity reaction qaban irratti baay'ee of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Chloroquine akkasumas namoota psoriasis qaban irratti jedha. Jechuun erga dhukkubsataan chloroquine fixee guyyaa 3 booda immoo after completing the 3 days of chloroquine immoo maal ajajjuu jechuudha? Prima Queen jechuudha. Prima Queen garuu akka Plasmodium falciparum firee tokko qofaa miti kan nuti ilaannuuf jechuudha. 50 mg kan ta'e daily torbee lamaafidha kan nuti ajajnuuf. Chloroquine dabalata Prima Queen jechuudha. Prima Queen kun immoo Vivax irratti maaliifidha kan inni akka ajajamee fi hyponozoitii ajjeesuu danda'a. Hyponozoitii jechuun immoo ishee tiruu keessatti hafte jechuudha. Hyponozoitii kana ajjeesuu danda'a. Kan biraan immoo gaameetosaayitii sanarree ajjeesuu danda'a. Jettee isaan lamaaniin akka inni ajjeesuu Prima Queen kana ajajuu fi dandeenya jechuudha. Falciparum irratti garuu isa kana qofaa kan ajjeesuufidha kan nuti ajajnuu fi gaameetosaayitii jechuudha. Hyponozoitii gaddaramu gatee Plasmodium falciparum Vivax garuu hyponozoitii ta'ee suuta haala eeggatee sana booda replicate gochuu danda'a gatee. Okay. Yoo mixididha ta'e mixididha gaafa jennu Vivaxidha yoo ta'e Vivaxinis jiraate falciparuminis yoo jiraate immoo maaliinidha kanatti yaaltu artemisinin based combination jechuun AL jechuun artemetrinii fi lumfaantirinii jechuudha yookaan kwartamii isa jedhamu kwartamiidhaan yaaluu dandeessa. Garuu guyyaa 14 immoo maal kenniif jedha? Prima Queen kenniifi jara kana hin qabdu ta'e immoo maal kennuufi dandeessa jedha? Oral Queenini ida'uu guyyaa 14 immoo Prima Queen ajajuu dandeenya jechuudha. Queenin side effect wayii qaba. Synchronism kan jedhamu qaba. Synchronismiidhaan kan beekamu Queeninidha jechuudha. Innis maalidha kan inni godhu? Synchronismiidhaan kan beekamu eenyudha jechuudha? Queeninidha. Innis maal godha? Tinnitus qaba. Kan biraan headache jiraachuu danda'a, nausea jiraachuu danda'a, abdominal pain, visual disturbance, confusion, even thrombocytopenia fiduu danda'a adverse effect. Hypoglycemia akkuma jalqaba irratti queeninidha. Queeninin amala akkasii qaba. Thrombocytopenia fiduu danda'a. Dhukkubsataamti malaariyaas thrombocytopenia qabaachuu danda'a. Qorichi kunis dhaqee sana fiduu danda'a. Kanaaf side effect gati qabuuf yeroo baay'ee ogeessi fayyaa queeninii hin sodaata yoo optionii dhabe qofaadha kan inni ajaju. Even renal failure fiduu danda'a jedhama. Kanaaf of eeggannoodhaan qorichi kun kan inni ajajamu jechuudha. Queeniniin kun baay'ee side effect gati qabu. Warroonni kaan garuu hamma kanatti side effect hamaa ta'e hin qabani. Amma immoo complicated dha kan nuti ilaallu complicated malaria jechuudha. Complicated malariaan akkamittiinidha kan inni dhufu. Complicated malaria gaafa jennu bakka already namni suni rakkoo hamaa keessa galeera liqimsuu
ol baasaa qoricha liqimsaa hin danda'u of danda'ee hin dhaabbatu of danda'ee hin deemu namatu qabee deemaa yookaan baatanidha kan isaan fidanii koomaa keessa galuu danda'a. Kan haasa'u jiraachuu danda'a kan hin haasofne jiraachuu danda'a. Alter consciousness hin jira jenneerra akkuma jalqaba irratti mallattoo isaa ilaalle. Kun immoo maaliinidha treatment failure akkamittiinidha kan hin dhufu tokko. Consider treatment failure in the patient with malaria who was treated for malaria in the past 28 days. Consider godhi jedha. Causing treatment failure akkuma dura kaasnee complicated akka inni ta'u kan godhu tokko drug resistance yoo jiraate qorichatti yoo madaqeerate dhibeen sun haalli fudhannaa dogoggora qabaatee yookaan rakkoolee adda addaadhaanii qoricha kan biraa fudhatu dhukkubsataan qabaatee yoo parasaayitiin hidda dhiigaa keessatti argamu sun qoricha kana dideera yoo ta'e poor adherence jechuun akka nuti ajajnetti liqimsu yoo ta'e dhukkubsataan keenya. Amma yeroo tokko ogeessotuma fayyaa bukkee dogoggorri jiru maalidha? Qorichi tokko BID dha jedhamee jennaan BID jedhamnaan every 12 hours'dha. Every 12 hours'dha kan kennamu qorichi tokko. BID dha jedhamnaan garuu akkam jedhanidha kan isaan itti majiran qursiif irratti jedhu. Yoo TID dha ta'e guyyaatti si'a 3 jechuudha. Every 8 hours jechuudha. Garuu maal jedhanii itti majiru qursii irratti firee tokko, misaa irratti firee tokko, irbaata irratti firee tokko jedhu halkan guutuu qoricha tokko liqimsiirra fa'u dhukkubsataan. Ganama sa'aatii 3tti qursii nyaata yoo ta'e qorichicha liqimseeraa jechuudha. Sa'aatii 6 walakkaatti misaa nyaata yoo ta'e differensii sa'aatii 2 wayiidhaanii qoricha doozii 2 deebi'ee liqimseeraa jechuudha. Halkan guutuu liqimsiin bulaa jechuudha. Kanaaf yeroo qoricha ajajjan please kan isinitti himuu qabdan waa'ee qursii, waa'ee misaa, waa'ee irbaataa irratti yaada keessan kaasaati. Qoricha kana sa'aatii 8 yookaan sa'aatii 6 sa'aatii 12 liqimsita jedhaati itti himaa. Even sa'aatii 12 gaafa nuti jenneen dogoggora dhukkubsata halkan sa'aatii 12 eega. Sana jechuun walirraa fageenya sa'aatii 12dhaanidha jennee sirriitti ibsineef itti himuu qabna afaan dhukkubsataan keenya beekuun itti himuu qabna jechuudha. Dirqama qabna gatii ta'eef dhukkubsataan immoo mirga information waa'ee qoricha isaa irratti argachuu qaba gatii ta'eef sirreessine yoo itti himne baay'ee gaariidha jechuudha. Gaafa itti himnu nyaata maal duukaa fudhachuu qaba maal duukaa immoo fudhachuu hin qabu qoricha akkamii duukaa fudhachuu hin qabu kan jedhus gadi fageenyaan itti himuu qabna jechuudha. Jechuun amma dhukkubsataaf qorichuma waliin ga'uuf jedhan yeroo tokko doozii gadi buusanii ajajaniif yoo ta'e dhukkubsataan kun akka treatment failure fudhatama jechuudha qoricha sana. Doozii isaa gadi buusnee ajajuu hin qabnu sirriitti full doozii dhukkubsataan fudhachuu qaba dhibee sanarraa fayyuudhaaf. Inni itti aanu immoo maalidhaa? Vomitingidha. Vomiting gaafa jennu dhukkubsataan kun amma fakkeenyaaf karaa liqimsaa fudhata yoo ta'e liqimsaadhaan fudhata yoo ta'e kiniinii kana gara afaanitti fudhata. Vomit godhee qorichi kun hin ba'ee jechuudha. Faayidaarra hin oollee jechuudha. Kanaaf dhukkubsataa vomit godhutti qoricha liqimsaa hin barreessinaa fi marfeedha parenteraalii yoo fudhatee baay'ee gaariidha. Dhukkubsataatu vomit godhaa jiru qoricha liqimsaa ajajuu jechuun dogoggora guddaadha gatii ta'eef yoo vomit godhu qoricha sana baasa gatii ta'eef kan biraan qoricha waliin jaallanne wal faana ajajuu drug interaction. Dogoggoraan plasmodium falciparum plasmodium vivaxidha jettee treatmentii kilorokiinii yoo dhukkubsataaf kennitiin fayyuu jechuudha. Misdiagnoos godhetta gatii ta'eef substandard medicinis ta'uu danda'a. Yamma gaa qorichootni gaayinlaayinii 20-21 irra jiranidha kan nuti fayyadamuu qabnu jechuudha. Lafuma kaanee qoricha arkiinii dhukkubsataaf ajajuu otoo hin taane gaayinlaayinii sanarra kan jiru gaayinlaayinii ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa baaseenidha kan nuti deemuu qabnu jechuudha. Sanarratti hundoofnedha. Kanaan yaalaa jedhamee ba'eera gatii ta'eef sanarra dhaabbanneedha dhukkubsataa keenya kan yaaluu qabnu jechuudha. Kanaaf egaa dhukkubsataan complicated malaariyaadhaan nu bukkee dhufe jechuun keessiin sun maalidha jechuudha. Medical emergency. Medical emergency kan ta'eef immoo akkuma duraan isinitti hime koomaa keessa gala dhukkubsataan kun oksijiinii barbaada namni kun hemogloobiiniin irraa nyaatamtee dhumteetti gatii ta'eef sababa paarasaayitii sana. Kanaaf emergencyidha jechuudha. Liiveriin nama kanaan miidhamaa jira. Plateletiin drop godhee ta'uu danda'a. Jaundice develop godhee ta'uu danda'a. Namni kun egaa severe complication keessa kan galle EKI keessa kan hin galle dafnee gargaaruu ni qabna jechuudha. Even pulmonary rakkoo hamaa fiduu danda'a. Rakkoo sirna hargansuu irratti fiduu danda'a gatii ta'eef busaanii yeroodhaan dafnee yaaluu qabna. Innis akkamittidha kan inni yaalamu jedha. Emergencyidha yoo ta'e maaliin yaali jedha? Artusineetiidhaan yaali. Artusineetii immoo akkuma isin ilaalaa jirtan 0 doozii qabaa, 12 doozii qabaa, 12 hourii jechuudha. Akkuma isin asirraa ilaalaa jirtan, akkuma isin ilaalaa jirtan, sa'aatii kamitti yoo fudhate 0 doozii jedhama inni suni. Isa booda sa'aatii 12 booda marfee isaa fi dabalataa. Isa booda sa'aatii 24 booda marfee isa daffaa waraannataa. Isa booda then once daily guyyaa guyyaatti marfee tokko guyyaa 5 waraannachaa itti fufaa jechuudha. Haala kanaanidha kan inni ajajamu. Kanaaf emergency irratti
dhukkubsataan sun liqimsuu hin danda'u yoo ta'e komplikeetidii qofa irratti kan ajajamu maalidha jechuudha. Artusineetiidha jechuudha. Artusineetiin hin jiru taanaan qoricha maal ajaja jedha. Artimeetir jedha. Yoo artusineetiin hin jiru ta'e, yoo artimeetiriin hin jiru ta'e, artimeetiriin hin jiru yoo ta'e, qorichi kun lamaan yoo hin jiru ta'e qofaa sadaffaa irratti maal kenniif jedha? Quinini dihydrochloride kenniifi. Quinini synchronism kan jedhamu side effect hamaa ta'e qaba. EKI fiduu danda'a, malaariyaan EKI fiduu danda'a. Hypoglycemia fiduu danda'a, malaariyaan hypoglycemia fiduu danda'a. Thrombocytopenia fiduu danda'a, malaariyaan thrombocytopenia fiduu danda'a. Kanaaf baay'ee of eeggadhaa qoricha kana gaafa kennitan of eeggannoodhaan kan inni kennamu jechuudha. Quininiin kun egaa loading dosii maintenance dosiidhaanidha kan inni kennamu. Loading dosiin isaa 20 mg per kg dhaanidha kan inni kennamu. Innis dhukkubsataan keenya hypoglycemia keessa akka hin galleef 5% of dextrose dhaanidha kan inni kennamu. Waa'ee artusineetii wajjin wal qabatu gaaffii keenya keessa kan jiru kan inni isinitti himiin darbe tokko. Artusineetiin kun egaa baay'ee of eeggannoo gaafata keessumaa first trimester pregnancy irratti qorichi kun of eeggannoo gaafataan ajajamu. Artusineetiin haadha garaatti baattuuf hin ajajamu jechuudha. Lactating motherif hin ajajiin jedha artusineetii. Kanaaf artusineetii gaafa ajajan baay'ee eeggadhaan isiniin jedha. Adverse reaction isaa amma kanatti badama hamaa kan ta'e miti. Garuu dhukkubsata artusineetii fudhachaa jiruu fi liver function test yoo ergitanii liver enzyme elevate gochuu danda'a. Ishee kanas akkasiin beektanii barbaada. Kanaaf liver function test gaafa ergitan sababa malaariyaa qofa liver enzyme hidda dhiigaa keessatti utuu inni circulate godhu yoo argatan malaariyaa akkas godhaa jiran jedhina artusineetiinis carraa akkas godhuu qaba gatii ta'eef artusineetii gaafa ajajjan waa sadii eeggadhaa. Tokko liver function test gaafa ergitan ol ka'uu danda'a. Lammaffaa first trimester pregnant motherif hin ajajamu. Pregnant mother first trimester irratti hin ajajamu. Sadaffaan immoo maalidha? Lactating mother irratti haadha hoosistuu irratti artusineetii hin ajajinaa jedha. Seenaariyoo keenya wajjin gatii wal qabatuufidha. Tole egaa amma immoo gara prevention isaatti ceenaa dhufaana tura yaadannoo qabachuu hin dagatina. Barnootni keenya inni dhumaa dhimma malaariyaa wajjin wal qabsiisee paartiin 17ffaan har'a qabannee dhufne gara qormaata keenyaatti tun jedhin barnootni isaa yookaan tiitooriyaaliin isaa kanaanidha kan inni raawwatu. Innis prevention strategy wajjin wal qabatee qormaata keenya keessa waatu jira gatii ta'ee fi isarratti akka mari'annuufidha. Kunirree actually uummanni keenya yoo beeka barataa mititi. Kanaaf akkas goonee ittisuu dandeenya. Prevention gaafa jennu hin dhufne dhibeen sun hin dhufne utuu hin dhufiin fagoomatti ofirraa ittisu. As bukkeetti maalidha kan nuti gochuu qabnu akkamittiinidha malaariyaa kan nuti ittisnu utuu dhibeen sun hin dhufiin akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya. Inni maal insecticide treat net bednet jechuudha. Agobariisa jedhamudha. Waan biraa fakkaata malee inni jalqabarra jiru kun agobarii jechuudha bakka afaan Oromoodhaanis uummanni keenya haala kanaadhaan sireetti hidhatee busaan akka dhufee achirraan maaliif qaawwaa qaba sana keessa immoo busaan yoo madarbu dhuftee baasuu hin danda'u. Oksijiinii akka garaa isaatti geeshee baasuu danda'a. Keemikaala keessa kan cuubamedha. Female Anopheles mosquitoon kun egaa sporozoitii fiddee fi yoo dhufte namoota achi keessa jiraniif laachuuf gaafa jettu karaatti seentuun qabdu jechuudha. Kanaaf keemikaala sanatti yoo buute ishee dhuu dandeessi jechuudha. Kanaaf bednetiidhaan indoor residual spray maybe DDT fa'aadhaani. Environmental managementiin kun immoo eenyuun qabataa warra kana qabataa maal gochuudhaanidha akkamitti manage goonaa common breeding site bakka isheen itti wal hortu jechuudha. Bakka itti female Anopheles mosquito male Anopheles mosquito bakka isaan itti wal horan jechuudha. Bakka isaan itti wal horan sana stagnant waterii sana bishaan ciisee jiru sana maal gochuudha jechuudha. Yaasuudha jechuudha. Yaasuu bishaan ciisee jiru sana stagnant waterii akka kanaa sana maal gochuudha. Iddoo kanatti wal horti gadi ta'e bishaan ciisee naannoo keenya yoo jiraate ishee gadi yaasuudha jechuudha. Inni immoo maal jedhama? Stagnant waterii sana remove eliminate gochuudha. Eliminating standing water akkuma amma jennedha. Kan biraan personal protective measures bakka busaan kun itti baay'atu dhaqxee jirta ta'e jennaan repellent fa'aa fayyadamu. So inni kan biraan barnoota waa'ee fayyaa uummata keenya barsiisu. Barnoota waa'ee fayyaa. Busaan namarraa namatti kallattiidhaan kan isheen dabartu akkuma dura haasofne blood transfusion organ transplantation jennee garuu uummata keenyatti waa'ee sana haasofuu barbaachisu. Mana yaalaa keessattidha inni gatii ta'eef.
malee buufata uummata keessatti garuu barnoota waa'ee fayyaa akkamittiin busaa ittisuu dandeenya. Agoborii fayyadamaa bishaan ciisee jiru naannoo keessaniiti akka inni yaa'u godhaa. Yoo mallattoon wayii yoo jiraate dhugubaa mataa dhukkubbiin yoo jiraate atattamaan mana yaalaa dhaqaa. Daa'imni waan akka utaalloo yoo qabate maaliif flu like symptomii qaba jennee miti jalqaba irratti daa'ima irratti mallattoolee akka kanaa gaafa atattamaan mana yaalaa fida utuu complicated hin ta'in agoborii gaafa isin ilaallu siree keessanitti hidhadhaa. Baay'ee yoo ilaaltanitu ta'e agoborii health education irratti fudhatu gaafa isin laattanii fi galanii garuu biqilarraa afatu namoonni baay'een bakkee karaa irratti hafamee argitu. Kanaaf faayidaan isaa maal akka ta'e hin gallee fi gatii ta'eef sana irratti barnoota waa'ee fayyaa kennu gadi fageenyaan. Uummata kan hirmaachise jechuudha. Haala kanaadhaan busaa ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudha. Nu faana turaa gara qormaata keenyaatti deebina. Amma gara qormaata keenya salphaamatti deebisuun hin danda'ama. Garuu xumurarratti har'as waan exercise gootan qabdu kuizii wayii isiniif qabadee dhufee jira. Kuizii koomantii jalatti nu barreessitu hanga dhumaatti yoo dhaggeeffatan barnoonni kun baay'ee salphaadha. Waa'ee busaa gadi fageenyaan isin barsiisaan jira. Kanaaf yaadannoo qabachaa nu faana jirtu jedhee man abdii guddaa qaba. Amma gara qormaata keenyaatti deebina nu faana tura. Gara gaaffii keenya jalqabaatti deebinee dhufnee jirra. Barattoota keenya hordoftoota keenya kanneen viidiyoo kana daawwachaa jirtan gara jalqabaatti gaaffii kana isiniif dubbiseen ture. A nurse who was assigned as a member of malaria epidemic management team wanted to use permanent measure busaa manage godhan garii sana keessatti narsiin assign ta'e maal gochuu barbaade jedha. Amma dhumaatti bakka mosquito breeding site maal gochuun qaba jedhee remove gochuun qaba. Mosquito breeding site jedhala as bukkeera deebisanii deebiseera. Kun immoo eenyu duukaa ta'uudhaan warra baadiyyaa waliin ta'uudhaan warra waradaa sana keessa jiraatan bakka isheen itti wal hortu jechaa jira. Bakka isheen itti wal hortu immoo eessa dharree maal jedha what is the most appropriate vector control. Egaan mosquitoon maalidha jechuudha biological vectoridha ishee keessatti gati wal horuuf isheedha jechuudha kan inni jechaa jiru kun seenaariyoon kuni ishee akkamittiin control goona. Indoor residual spray maal jechaa jira gararraarraati breeding site jedhee breeding site bakka isheen itti wal hortu maal gochuu barbaade narsiin kun permanently remove gochuu barbaade warra waradaa duukaa waliin ta'uudhaan. Kanaaf as bukkee jirtiin dubbii wayi breeding site bakka isheen itti wal hortu asitti immoo mana marra deemanii biifuu. B drainage of stagnant water bishaan ciisee jiru yaasuu. Deebiinsaa maalidha jechuudha? Bidha jechuudha. Kanaaf Sino maal use of window screening breeding site jedha gatitee fi screen goona jechuun maskootii irraan akka isheen dhufnee ishee ittisuudhaa fi use of insecticide treating bed net agobarii dhukkubsataan akka inni fayyadamu gochuu breeding site jedhee breeding site gatii jedhee bakka isheen itti wal hortu remove gochuu barbaada gatii jedhee fi karaa marra jira deebiinsaa. Kanaaf deebiinsaa maalidha jechuudha? Deebiinsaa drainage of stagnant wateridha jechuudha. Nu faana turaa kun gaaffii jalqabaadha. Gaaffii umarratti gaafatamtan qabdu yaadaaf qalbiin nu faana ta'a yaadannoo qabachuun akka hin dagatamne subscribe. Tole gaan qormaan inni kun immoo kan akkuma jalqaba isinitti hime 2016 Juunii nassanii itti kan qoraman ejjaa 10ffaatti jechuudha. Tole gaan akkasitiin argamu jedhee duruma akka isinitti hime akkasitiinidha kan inni gaafate. A 68-year-old woman has came to a nurse with a manifestation of chills, rigor, fever, headache, diarrhea, hallucination, abdominal pain, and ache. The nurse suspected that the patient is with malaria. Bakka dhukkubsataan kuni umurii 68dha dubartiidha. Naqorristi isaa nana gubaa mataan dhukkubaa garaana kaasaa qajjaasisuu yookaan immoo hallucination jechuun wantootni hin jirre tokko akka waan jirutti itti argamu itti dhaga'amu itti urgaa'u wanta sirrii hin taane jechuudha waan hin jirre wayii jechuudha. Hallucination jechuun isaadha waan akkasiitu natti dhaga'ama jettee garaasi dhukkubaanii narsiin immoo maalidha kan inni shakkee narsiin yeroo sana ogummaa sanarra ture kun busaadha jedhee. After observing repeated case bakka deddeebi'ee keeziin akka kanaa baay'achuudhaan kan ka'e narsiin maal yaaduu jalqabee bakka diizaayinii wayii baase maalirratti disease prevention strategy irratti bakka uummata keessatti gadi bu'ee dhibee kana ittisuudhaaf hojjechuun qaba jedhee narsii tokkos jedhe.
repeated keessiitu jira. Deddeebi'ee dhibee malaariyaatu dhufaa jira mana yaalaa isaa jechuudha. Kanaaf jedha what the most likely strategy to prevent dhukkubsataa sana yaaluuf miti. Prevent the disease jedheedha kan inni gaafataa jiru gatitiif. Dhibee kana ittisuuf maalidha kan itti gootu? As keessa filannoo kana keessa waan lamatu deebii fakkaata. Baay'ee qalbiidhaan ilaalaa. As bukkeetti maalidha kan inni jedhe? Dhukkubsataan kun already bakka malaariyaadha kan inni saaxilamee dhufe. Namni kun after observing repeated case bakka deddeebiidhaan keesiin kun gaafa baay'atu namni busaa dhukkubsatee mana yaalaa dhufaa jiru gaafa dabalu narsiin sun bakka dhibee kana ittisuudhaaf kana gochuun qaba uummata wajjin ta'ee in the community keessatti kana hojiirra oolchuun qabaa jedhee. Kanaaf maal kan gaafatamaa jirtan manaajmentii miitigeetii ta'e Facebookiitti what the most likely strategy to prevent the disease dhibee kana ittisuudhaaf strategy karaa kamiyyuu deemtedha akka seenaariyoo kanaatti. Treatment of an individual who developed the disease. Dhugaa fakkaata kun amma. Garuu kan gaafataa jiru erga daawwatee erga ilaalee booda dhukkubsataa dhufaa jiru prevention irratti hojjechuun barbaada jedhee uummata irratti. Kanaaf dhukkubsatee busaadhaan dhufee qofa yaaluudhaan dhibee prevent gochuu hin dandeenya? Lakki hin dandeenyu. Treatmentii dhukkubsataa yaaluun dirqamadha. Garuu prevention strategy miti dhukkubsataa yaaluun. Dhukkubsataa yaaluun control goone malee prevention miti. B. Avoid drinking of contaminated water. Busaan kan isheen nama qabattu bishaan qulqulluu hin taane fayyadamuudhaanidha. Isheetu bishaan kuufamee jiru keessatti dhaxxee wal hortiidha malee bishaan qulqulluu hin taane dhuguudhaan busaan nama hin qabatu. Asitti maal jedha avoid drinking of contaminated water. Sirriidha kuni waan biraa ittisuu danda'a. Fecal oral transmitted disease ittisuu danda'a garuu busaan ittisuu akkas gochuun. Kanaaf kan haasaa jirru maalidha? Bu'aayee busaadha kan haasaa jirru gatiteef biinis deebiin ta'u. See, isolation of an individual who developed the disease dhukkubsataa isa mallattoo agarsiisee dhibee kanaaf qabame uummata keessaati isolate gochuu barbaachisuu danda'a. Maaliif akka isheen dhuftee gaameetiin fudhanne garuu isolate gochuu qofaadhaan qawwaan yoo jiraate benneetiin fayyadamne taanaan dhibee dhukkubsataa kanarraa dhuftee gaameetoo saayitii fudhattee ishee keessatti wal horees porosbeetitti jijjiirame kan hin dhufne hamma mirqixanyaadha. As bukkeetti isolate kan goonu dhukkubsataa amma baay'ee contagious kan ta'e dhibee qabuunidha. Isolate gooneef isolate gochuun dhukkubsataan tokko dhukkubsatee mallattoo agarsiisee hanga gaafa inni fayyuutti uummata irraa adda baasanii tursuu jechuudha. Dhibee contagious ta'edha kan akkas goonu. COVID-19 fa'aadha kan akkas ta'u. MDR TB fa'aadha kan akkas ta'u. Kanaaf nama dhukkubsataa buusaa uummata irraati isolate gochuun maaliif barbaachise? Prevention strategy miti. D. Discharging the accumulated water from the area. Stagnant water jechuu masaadhaan kun ingiliffuma biraadhaan dhufe malee bishaan kuufamee jiru naannoo sanaati discharge gochuu dhangalaasuudha achii accumulated kan ta'e jiru bishaan kuufamee jiru naannoo sanaati bakka isheen breeding site irratti hojjechuu barbaade jechuudha namni kun bishaan kuufamee jiru dhangalaasuudha. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha? Diidha jechuudha. Bishaan kuufamee jiru. Isuma tokkoffaa wal fakkaata gati ta'e deebiinsa diidha. Warra gararraa in ta'u jechuudha akkuma nama isiniif ibse. Qormaata gaaffii sadaffaatti ceenaa nu faana turaa. Like share gochuun dagatina subscribe akka hin dagatamne subscribe nu godhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Tole ammas kun qormaata gaaffii sadaffaadha kan ilaalaa jirru keessaa qormaata gaaffii sadaffaadha. Sadaffaan kunis kanuma BSc Nursiidha akka tasaa ta'e. BSc Nursii mata qorame garuu akkastiin midwifery'n qoramuu dandeessu. Akkastiin HO'n qoramuu dandeessu. Akkastiin muummeen kan biraa qoramuu dandeessu gatii ta'ee fi qalbiidhaan ilaalaan isiniin jedha. Qormaata akkasii yoo argachuu barbaadan telegiraamii keenya telegiraamii chaanaalii yookaan giruuppii Milkii Health Science Tutorial Center maqaama yuutuubii keenyaadhaan galtanii yoo search gootan loogooma keenya argitu galuudhaan join godhaa. Achumarraan faayil kan jedhu jala galtanii dokumentii qormaata kan kanaan dura bara 2011 kaasee telegiraamii irra isiniif keenyee jirra. Isumadha kan nuti hojjechaa jirru gatii ta'eef sanarraa futanii shaakaluu dandeessu. Gaaffii isinitti cime immoo giruuppii keessa fiddanii nuu keessuudhaan viidiyoo isinii hojjechuu dandeenya. Kanaaf daataa kana achirraa argachuu dandeessuun isiniin jedha. Dhufaana turaa. Ammas gara gaaffii keenyaatti deebina. Gaaffiin keenya kunis akkas jedha. A 30-year-old gravida 2 and a para 1 pregnant woman. As bukkeetti gravida 2 para 1 sobee masin dogoggorsuuf kan inni akkas jechaa jiru.
Pregnant woman came to an adult OPD with a complaint of loss of consciousness. Bakka of hin beektu convulse gochaadha kan isheen dhufte. During physical examination, her temperature is 40 degrees centigrade. Baay'ee ol ka'ee jira ho'inni qaama ishee jira. Hematokriitiin immoo baay'ee gadi bu'eedha kan inni jiru jedhu. Hematokriitiin immoo akkuma viidiyoo gara jalqabaatti waa'ee paatofisiyoolojii isaa keessatti ilaalle dhiira irratti 41 hanga 50 garuu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Baay'ee hospitaalatti kitaabatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Wuumaniin 36 hanga 48 jedha. Inni immoo percentage ratio of volume of red blood cell to the total volume of blood jechuudha. Hematokriitiin percentiidha. Percentage red blood cellidha kan inni agarsiisu. Kanaaf red blood celliin ishee meeqadha jechuudha? 15%. Kana jechuun baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Red blood cellii dhabamsiisaa jiru jechuudha. Malaariyaa fi maayikiroofeejinii jechuudha qaama keessaa spiliiniin fa'aa ta'anii. Tole egaa kanaaf hyperparasitemia jira. Bakka parasaayitii baay'eetu jira laaboraatooriin. Greater than 5% loadedha. Parasaayitiin jechuun meerozoitii haa ta'u, tiroofozoitii haa ta'u, shizoontii haa ta'u, parasaayitiin hidda dhiigaa keessatti argame specify hin goone garuu baay'eedha jedhee. The nurse diagnosed malaria. Bakka malaariyaadha jedhee busaadha jedhee. What the most likely malarial type which infect the woman haadha kana infect kan godhe gosa busaa keessaati isa kamidha Itoophiyaa keessa jirtu gaa. Itoophiyaa keessa jirtu gadi jechuudha. Complicatedidha. Complicated of beektu gadi fi loss of consciousness jedhas bukkeetti. Complicated malaariyaadhaan immoo kan beekamu eenyudha jenne sila. Viidiyoo jalqaba irratti complicated malaria fiduudhaan kan beekamu severe malaria fiduudhaan kan beekamu eenyudha jennee plasmodium falciparumiidha. Yeroo dheeraa asirratti weessu gochuun hin barbaachisu. Warroonni kan hin beekamanii severeedhaan hin beekamanii falciparumiidha jechuudha. Deebiin isaa ammas nu faana ta'an siniin jedha. Turtii gaarii. Eegaan as bukkeettis akkuma ilaaltan qormaata bara tokko keessa ji'a tokko keessa si'a 3 walitti aansee dhufe dhimma busaa wajjin wal qabate. Baay'een keessan egaa yaada sinaa barreessitan ariitii itti dabalii jettanii an garuu giddugaleessa godhadhee suuta jedhee kanan haasaa jiruuf barattoonni dafa eegaluuf jira kan giddugaleessa ta'an jiru. Baay'ee immoo yoo suuta haasa'an malee kan hin galleef jira. Sababa kanaadha kanan suuta jedhee haasa'us hunda keessan giddugaleessa godhachuuf jedheenidha. Yoo saffisa barbaadan immoo viidiyoo koo irratti ispiidii dabalachuu dandeessu gaafa dhaggeeffattanii. Kanaan ala garuu kanaan ala neechariin koos kanaan ala saffisa uumamaa hin qabu gatiin ta'ee fi ispiidii kan jedhu viidiyoo gaafa ediit godhu ispiidiidhaan immoo yoon dabale immoo waan hin jedhu dhaga'amu yaaleen ture saffisa dabaluudhaa fi kanaaf nuuf galchaansiin jedha. Gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu a 10-year-old patient was brought to health center with coma of hin beeku namni kun coma keessa jira. On laboratory investigation, Plasmodium falciparum was found from the blade film. What the first line drug to be given to this patient? Akkuma dura isinitti himne gara jalqabaa irratti maal jenne pharmacological management isaa keessatti waan meeqa beekaa jenne falciparumiidha moo vivaxidha moo mixididha. Pregnantidha moo miti. Dabalataan moo complicatedidha moo uncomplicated. Complicatedidha yoo ta'e maal agarsiisa. Uncomplicated yoo ta'e afaan hin fudhachuu hin danda'e dhukkubsataan kun kan jedhu akka gaayidlaayiniitti deemuu qabna jechuudha. Kanaaf maal jedhas bukkeedha. What the first line drug to be given for the patient? Inni jalqaba quinidine jedha, artesunate jedha, C artemether jedha, D quinine jedha. Qorichi biyya keenya keessatti yeroo ammaa kennamaa jiru maalidha tokko artesunate, artemether fi quinine dihydrochlorideidha. Kanaaf as bukkeetti maalidha kan kennamuu qabu jalqaba irratti jedha. Artesunate maaliif koomaa keessa jira dhukkubsataan keenya complicated ta'eera bakka dhukkubsataan keenya koomaa keessa jira yoo liqimsaa kenne ta'e liqimsuu hin danda'u artesunateen immoo liqimsaadhaan jiru marfeedhaan malee kanaaf falciparumiidha jedhameera. Falciparumii complicated ta'eef immoo qorichi baay'ee filatamaadha jedhamu artesunateedha. Yoo artesunateen hin jiru ta'e maal kenniif jedha artemeteriin hin jiru yoo ta'e quinine jedha. Kana asitti immoo kan inni gaafachaa jiru alternativeedha moo first line drugidha. First line drug. Kanaaf first line drug keenya maalidha jechuudha. Artesunateedha. Barattoonni faarmaasii baratan viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffachaa jirtu jedhee yaada. Qorichoota kana egaa sirriitti of eeggannoodhaan dhukkubsataa irratti fayyadamuu qabna jechuudha. Gaayidlaayinii 2021 irratti hundaa'ee first line drugiin maalidha jedha. Artesunate. Afuraffaa
ilaalle amma garuu qormaata ji'uma tokko keessa qormaatuma namni tokko qoramee qormaata sadaffaadha jechuudha. Inni kuni ammas nu faana ta'a gara qormaata shanaffaatti ceena. Tolegaan akkasiinis gaafatamuu dandeessu warroonni faarmaasii baratan mee kana ilaalaati. Deebii isaa maalidha jettu viidiyoo kana gidduutti dhaabaati. Deebii mataa keessanitti baasa. Hanga sitti garuu nuti mee diskasa goonu. A 28-year-old first trimester pregnant woman came to health center with a compliance of rigor, severe headache and a fever. A laboratory investigation indicated positive result for Plasmodium falciparum. Haadhi kun first trimester. Laboratooriitti gaafa bileed fiilmii ishee yoo ta'u, RDT ishee yoo ta'u gaafa erganii Plasmodium falciparumiitu hidda dhiigaa ishee keessatti argameera. The physician stated that this is uncomplicated malaria. Of dandeessee dhuftee geettiteef uncomplicated ambulatory patientidha. Of dandeessee kan isheen dhufte kanaaf liqimsaadhaan geggeessuu hin dandeenya jechuudha. Uncomplicated malariaadha jedhee. Based on this scenario, what the pharmacological management for pregnant mother kanaaf first trimester irratti qoricha ati ajajjuuf egaa amma isa kamidha? A. Artemether plus lumefantrine kana jechuun quartamii. B. Chloroquine phosphate. C. Artesunate. D. Quinine jedha. A. Quartamini sirriidha. Uncomplicated Plasmodium falciparumii fi first line drug. Garuu haadhi kun maalidha? Garaatti baatti. Haadhi kun garaatti baatti geettiteef maaliin ta'u jechuudha? Quartamiin ta'u jechuudha. Jalqaba irratti haasofne quartamiin first trimester pregnant mother fi ajajamu akkana jenne. Kanaaf een ta'u jechuudha. B. Chloroquine phosphate. Chloroquine immoo kan inni ajajamu eenyuufidha? Plasmodium vivaxidha. Kanaaf deebiin ta'u. Bnis deebiin ta'u. C. Artesunate. Artesunateis hin ta'u. Sababiin isaa maaliif? Artesunatein kan inni ajajamu complicated malaria irrattidha kan inni ajajamu. Complicated malaria miti kun immoo asiimu maal jira? Uncomplicated malariaadha jechaa gatii jiruuf C hin ta'u jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha jechuudha? Quinineidha jechuudha. Nufaana tura deebiin isaa Didha. Argattanitti immoo arganne warra duratti baastanii ofii keessanii arrabuu dandeessu. Akkuma madaalaa deemaa isiniin jenna. Kuizii tokko isiniif qabna. Kuizii sana erga ilaallee booda koomentii jalatti immoo sirriitti deebisaa nu barreessitu. Gaaffii ja'affaadha kuni bidhaan ilaalaan jira. Qormaanni marsaan paartiin 17ffaa kun baay'inaan qormaata kan beeksisii narsiidha. Garuu beeksisii narsii qofaa kan ilaallatu miti akka hundura isinitti himee kanaaf gaaffii ja'affaadha kuni gaaffii baay'ee nu hojjedhaa jettaniittu viidiyoo sa'aatiin isaa wanta dheeratuufidha kanan gaaffii xixiqqoo hojjedhu waan baay'ee immoo yoo diskas goone qormaanni isa dhufutti immoo eeriyaa kan biraa yoo geddaree fidee akkasin deebistaniifidha kanan yeroo dheeraa fudhadhe irratti isiniin barsiisu. Kanaaf akkasitiin nuffina isiniin jedha. Seegara sinaariyoo keenyaatti gaafa ceenu maal jedha? 22-year-old male patient came to the hospital with a complaint of chills, rigor, fever, headache, and hallucination. He was treated 2 weeks ago for Plasmodium falciparum malaria, and he has returned with a history of fever after treatment. The physician wanted to send him for laboratory investigation. Which of the following malarial diagnosis is recommended? Namni kun nama umurii waggaa 22dha. Mana yaalaa keenya dhufee mallattoolee busaadha kan inni himachaa jiru namni kun. Garuu torbee lama dura immoo maal ta'eera? Falciparumiidha bicaa obaadha jedhanii yaalaniiruuni. Ammas immoo ho'inuma qaamaa ituma yaalamee fixeeyyuu ho'ina qaamaa isaadhaan deebi'ee dhufe. Kanaaf laaboraatoorii isa kamiinidha kanatti ergitu? Waanan isiniin jedhee diagnoosii keessatti YRDT bileed fiilmii CBC kana isin barsiisee yaadattu jedhee yaada. Gara jalqabaa irratti jechuudha. Kanaaf which of the following malarial diagnosis is recommended? Egaan RDT gaafa ilaalle RDT'n maybe react gochuu danda'a yoo antiijiniin paatoojinii kan biraadhaan qaama keessa similar immune response yoo stimulate ta'e RDT positive ta'uu danda'a. Kan biraan immoo persistent antiijinii yoo jiraate kana jechuun previous malarial infection kanaan dura busaa dhukkubsate yoo jiraate residual antiijiniin
residual antigen qaama isaa keessa jiraachuu danda'a yeroo fudhachuu danda'a. Kun immoo maal godhaani RDT rapid diagnostic test kana result isaa positive godha. Utuu dhukkubsataan kun busaayyuu hin qabaatini. Kan biraan immoo quality even poor manufacture testing yoo jiraate jechuun yoo accurate result nu agarsiisuu dhiisuu danda'a. Misinterpretation yoo jiraate ogeessota fayyaa bukkee sirriitti dubbisuun yoo jiraachuu baate RDT positive dha jedhanii report gochuu danda'u dogoggoranii jechuudha. RDT'n kun immoo ammas maal ta'uu danda'a false negative jiraachuu danda'a. Yoo amma fakkeenyaaf parasitemiyaan qaama nama sana keessa jiru yoo xiqqoodhate hangi parasite qaama isaa keessa jiru xiqqoodha yoo ta'e RDT'n kuni detect gochuu danda'a dhiisuu danda'a jechuun detect godhu dafee nuun agarsiisu react godhu. Yeroo time of testing inni baay'ee murteessaadha. Yoo negative ta'uu kan hin danda'u amma fakkeenyaaf infection reefuu qabatee life cycle infection sana ganaa replicate godhee antigen produce ta'ee dhiigaa keessatti carraan dafee argamuu isaa xiqqoodha gati ta'eef RDT'n maybe namni sun reefuu qabame reefuu RDT gaafa laallu result sobaa probability kennuu hin qabaata. RDT'n immoo kan biraa kan inni negative ta'uuf tokko error yoo jiraate gaafa sample collect godhan warroonni laboratory gaafa handle godhan testing procedure isaanii maybe yoo dogoggora wayii qabaate false ta'uu danda'a RDT'n. Kanaaf isa kamiin akkasitti filattan beektu jedhee yaada. Blade filmiin immoo maalidha? Blade filmiin jedhamu kun immoo akkuma viidiyoo gara jalqabaatti isiniif ibse is golden standard jedhama. Inni sababiin isaa maalifidha? Species identify gochuuf ogeessi fayyaa medical laboratory technician sun sirriitti dandeettii nama qabu ta'e jennaan species sana addanuu baasuu danda'a. Quantify gochuu danda'a. Parasite achi keessatti slide irratti argite quantify nu gochuu danda'a. Hamma kana baay'ata jedhee nu ibsuu danda'a. Gaariidha. Even mixed infection yoo jiraatirree salphamatti namni blade film yookaan microscopeedhaan gaafa ilaalu addanuu baasuu danda'a. Dhukkubsataa busaa qabamoo hin qabu laboratoriitti CBC erginaayi. Amma dhukkubsataan kun egaa ammas deebi'ee nanna gubaadhaan deebi'ee kan hin dhufe ammas busaa qabamoo hin qabu adda baasuudhaaf maal laboratoriitti ergitaadha amma kan barbaadameef. Kanaan dura busaadhaaf yaalamee jira. Ammas immoo busaadha moo isa miti jettee adda baasuudhaaf isa kamiin ergitaadha seenaariyoon kan inni gaafachaa jiru. CBC kan nuti erginu tokko maal ilaaluufidha jennee hematokriitii ilaaluu fi hemogloobiinii ilaaluufidha kan nuti laboratoriitti erginu. Kan biraan pilaatileetiin hin bu'aa gati ta'eef pilaatileetti jala kana sadan ilaaluufidha kan nuti laboratoriitti CBC erginu. Komplikeeshinii isaa ilaaluufidha jechuudha. Kanaaf laboratoriitti kan nuti erginu CBC ta'uu jechuudha busaa adda baasuudhaaf. Clinical presentation immoo laboratoriitti hin ergamu. Inni immoo kan inni jechaa jiru maalidha? Laboratoriitti erguu barbaade jedha. Clinical feature mallattoo dhukkubsataa akkamitti kutaa laboratoriitti ergita. Kanaaf D ta'u. Diif siin ta'u deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Blade filmiidha jechuudha. Golden standardidha residual antigen gati jiruuf blade RDT'n false positive kennuu danda'a, false negative jiraachuu danda'a gati ta'eef RDT caalaa kan ergamuu qabu akka guideline Itoophiyaa 2021 jedhutti maal ergi jedha guyyaa 28 gaditti guyyaa 4 olitti yoo deebi'ee dhufe dhukkubsataan kee blade filmiyaati laboratory yookaan microscopeedha kanatti erguu qabu. RDT akka hin ergine jedha dhukkubsataan kee guyyaa 28 gaditti yaalamee dhibee sanarraa fayyee ammas deebi'ee qabamee yoo dhufe erguu hin qabdu jedhu. Kanaaf deebiinsaa biitaa jechuudha. Qormaata. Tolegaan kun kuiziidha wanta exercise gootanidha isinii. Sababa isaa duukaa koomentii jalatti naa barreessitu. Deebisaan barbaadu deebisaa qofaa miti. Sababa isaa duukaa naa barreessa. Sababa maal ta'eef qoricha sana filattan. Innis akkas jedha. A 28-year-old woman in the first trimester of pregnancy woman came to health center with chills, fever, and the loss of consciousness. Laboratory tests confirm a positive result of Plasmodium falciparum. Also, she received a treatment. She subsequently experienced a adverse effect known as synchronism. Which medication was administered to her? A. Artemether plus lumefantrine, B. Chloroquine phosphate, C. Artesunate, D. Quinine. Mee kana koomentii jalatti sababa isaa duukaa synchronismii maal akka ta'e duukaa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jennaa. Baay'ee isin jaallanna qalbiidhaan wanta nu dhaggeeffachaa turtaniif qormaata keenya exercise exit examii, licensure examii fi COC isin shaakalsiisnu paartii 17ffaa asuma irratti xumurraa.
yaada qabdan, qeeqa qabdan koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Saayinsii qabannee akka dhufnuuf mata duree kamiin akka isiniif eegallus koomentii jalatti yoo nu barreessitan hedduu jaallanna. Qormaata cinatti saayinsii isin barsiisuufis baay'een keessan paatofiizooloojii akkasuma anaatomii fiizooloojii dabalatee meedikaal sarjikaalii kominikeetilii hoobii gaayinii peetii fa'aa faarmaas kan nu gaafachaa jirtan baay'een keessan jirtu. Kanaaf isa kamirraa akka kaanuu ilaalaatii koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Hedduu isin jaallanna. Yuutuubii keenyas akka inni ol guddatuuf gahee keessan kan nuuf ba'aa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan nus dirqama keenya ba'uu irrattidha kan hin argamnu dhaloota milkeessuudha kan nuti hojjennu. Egaan viidiyoo keenya gaafa daawwattan yaada keessan koomentii jalatti yeroo nu barreessitan hedduu nu onnachiisa gatii ta'eef yaada keessan kan nu jabeessus qeeqa qabdan yoo qabaattanis koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa deebinee wal agarra guyyaa murtaa'ee booda paartii 17ffaan asuma irratti raawwata. Baay'ee isin jaallanna torbee milkii qabu isiniif haa ta'u nagaan nu tura.